Tamam. Sagalee keessa mute gochuu dandeettu eegalee jirra. Kam jalqabdanii? Jalqabuutti jirra iyyan. Tole tole. Saniye. Abdurazak. Efendim kardeşim. Tamam, bir dakika. Etiyopya, Afrika'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Dünya ve Sagaleen kiyya dhagahamu? Hin dhaga'ama doktor. Baay'ee. Dhagaan. Yeroo tokko dhiifama wajjin. Hey. Abdurazak. Okay, brother. Linkii siif erga amma. Linkii argadheetin jira. Tamam, ergi faya. Etiyopya, Afrika'nın Okay. doğusunda yer alan bir ülkedir. Dünya ve Afrika'daki en eski bağımsız ülkelerden biridir. Hem insanlığın hem de medeniyetin beşiği olarak görülmektedir. 100 milyondan fazla nüfusu olan Etiyopya, Nijerya'dan sonraki Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Ayrıca barış ve uyum içinde yaşayan 80'den fazla
farklı etnik grubun bulunduğu ülkedir. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa, Afrika Birliği, Pan-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi birçok Afrika odaklı uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Afrika'nın diplomatik merkezi olarak bilinmektedir. Etiyopya, bugün Afrika'da hızla büyüyen ekonomiye sahip bir ülke olsa bile çok sayıda sosyoekonomik sorun nedeniyle halkının büyük bir kısmı sıkıntılar altında yaşamaktadır. Bu sorunlar arasında yerinden edilmiş insanlar, temel eğitim eksikliği, işsizlik, hastalık, kuraklık, kıtlık ve benzeri bulunmaktadır. Bu nedenle ODA Araştırma ve Kalkınma Derneği, Türkiye'de yaşayan ve eğitim gören Etiyopyalılar tarafından araştırma ve geliştirme çalışmaları yoluyla Etiyopya'nın hali hazırdaki sıkıntılı durumunu tersine çevirme, katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Orada Etiyopya'nın gelişiminde büyük bir rol oynamaları için öncelikle Türkiye'de bulunan Etiyopyalıların kapasitelerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca Türkiye ile Etiyopya arasında köprü olmayı hedeflemektedir. 2017 yılında ülkede özellikle Oromya ve Somali eyaletlerinde yaşayanlar iç göçe zorlandılar. Bu göç Etiyopya'da zirveye ulaştı ve binlerce kişi evlerini terk edip komşu bölgelere sığındı. Bundan dolayı 1 milyonu aşkın insan mağdur oldu. Bunun üzerine bu duruma sessiz kalmak istemeyen yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Etiyopyalılar, hayat şartları gittikçe zorlaşan halkı en azından Ayyee sagantaa teenyaa amma ni jalqabnaa.
Duraan dursee keessummaa keenya kan kabajaa addee Toltu Tufaa baga nagaan yaamicha keenya nuuf awwattanii garanatti nuuf dhiyaattan jenna anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Kanatti aansuun waa'ee addee Toltu Tufaa waan xiqqoo jechuu barbaada. Nama beekamtii qabu namatti hin beeksisanii haa ta'u ammoo keessa deebii tokko tokko wantoota tokko tokko namoota karaa Feesbuukiitiin nu hordofaa jiraniifis akka ifa ta'uuf waan xiqqoo jechuun fedha. Addee Toltu Tufaa hundeessituu fi Daayirektara Afaan Publications akkasumas sadarkaa addunyaatti duula afaan Oromoo daa'immaniif kunuunsuu irratti tan milkooftee fi dhageettii gaarii argattee akkasumas beekamtii kan argatteedha. Inni biraa waggaa 15 oliif muuxannoo sochii hawaasummaa fi miidiyaa tan qabdu akkasumas hawaasa Oromoo Awustiraaliyaatiif pireezidaantii dubartii tan jalqabaa akkasumas ogeettii ga'eettii xiinsammuu fi Parliament House Victoriaatti bara 2014 badhaasa Young Leaders of the Year Award jedhu irratti badhaasa sammuuhattee akkasumas badhaasa biraa hedduu kan argatte fi akkasumas toltuun addunyaa kanarra kan dhufte yookiin kan dhalatte maatii aadaa garaagaraa qabu kan biyya lama abbaa ishee lammii Itoophiyaa kan ta'e obbo Abdulwahaabii fi haadha ishee lammii Turkii kan taate addee Nuuriyaa Tufaa irraa bara 1986tti biyya Awustiraaliyaatti dhalatte. Marree toltuun afaan Oromoo kana kan beektu jalqaba akkuma afaan abbaa isii ta'etti yoo ta'u baroota keessa garuu abbaan ishee kun yeroo hundaayyuu afaan isiin itti haasoftu qofaan osoo hin taane afaan isiin itti haasoftuun deebii kennuu osoo hin taane afaan ofiitiin afaan Oromootiin deebii sababa kennuuf ilaalcha isii akka jijjiiru ta'ee toltuun afaan Oromoo irratti guddaa akka hojjettuuf karaa kan baneedha. Toltuun dubartii cimtuu ta'uu isii wajjin har'aa dhaabbanni keenya dubartii gahoomsuu kan jedhu mata duree kanaan garanatti yoo affeeru gammachuu fi kabaja guddaatu itti dhagahama. Marree har'aa dhaabbanni keenya kan garanatti isii affeere kuni Oda Research and Development Association yoo jedhamu biyya Turkiitti argama. Biiroon teenya magaalaa Istaanbulitti argamti. Warra biyya haadhaa Toltuu Tufaatti argamna jechuu barbaadeeti. Marree dhaabbanni Toltuu affeere kun yookiin waldaan Toltuu affeere kun maalidha? Yoom dhaabbate? Maaliif dhaabbate? Akkasumas eenyuun dhaabbate? Maal dalaga? Maal irratti xiyyeeffata kan jedhu mootu walitti qabaan boordii keenyaa Dr. Abdul Fattah akkasumas University Istanbul Zaim University hojii barsiisummaa irratti bobba'anii kan argaman fi itti aantuun isaanii Nawaal gabaabinaan daqiiqaa muraasa keessatti waa'ee odaa kana kan nu beeksisan ta'a nu hordofaa jenna. Dhaga'ama sagaleen kiyya. Yaa. Okay, duraan dursee Abdulaziz Naafeeruu keetiif galatoomii. Hundaa dura addee Toltuu galata guddaa qabda affeerraa keenya fudhachuun gara sagantaa keenya dhufuun baga nagaan dhuftee nageenyi rabbi sirratti haa jiraatu. Miseensonni keenya akka ordaas sagantaa kanarratti hirmaachuuf asitti argamuu keessaniin galatoomaa isiniin jenna. Akkasumas warri onlaayinii nu daawwachaa jirtanis akkasumas horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Kallattiimaan yeroo qusachuuf gara dhaabbata keenya ibsuutitti haa taru. Dhaabbanni keenya afaan Ingiliffaatiin Oda Research and Development Orda ka jedhu hiika garaagaraa qaba. Odaan kuni waa'ee odaa ibsuun hin barbaachisu uummata Oromoo biratti muka seenaa qabu. Garuu wanti adda isa taasisu odaa ammallee eega biyya kana dhufnee biyya Turkiitti eega dhufnee wanti hubanne tokko odaan kuni biyya kanattillee maqaa mukaa beekamaa symbol of state simboolii biyya kanaa simboolii bulchiinsa biyya kanaa fi muka seenaa qabeessa uummanni Oromollee muka kana jalatti wal gahuun mari'achuun sirna gadaa isaa dagaagsuun beekama. Kanaaf maqaa kana filanne jechuudha. Afaan Oromootiin dhaabbata qo'annoo fi misooma odaa jechuu hin dandeenya. Hiikni ballee ka booda hubachaa dhufne ordaa jechuun afaan Oromootti illee hiika iwaa qaba. Waa orduu yookiin immoo waa gadi fageessuu hidda isaa gadi fageessuu waa orduu jedhullee hiika mataa isaa qaba. Sanillee
xiyyeeffannoo keessa galchuun barbaachisaadha jechuudha. Maqarraa yoo kana haasofne seenan dhaabbaticha kana hin yaadattan wayita uummanni keenya naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'e gaaga'umsa guddaa keessa seenee ture. Yeroo sanitti miira nama hedduu kakaase sochiin sun sanii wal qabatee jiraattonni Turkii irra baay'een isaanii barattoota iskoolaarshippii mootummaa Turkiitiin kan biyya kana dhufan gariin immoo ka dalagaaf biyya kanallee dhufe yoo san uummata keenyaaf dirmachuuf uummata keenya bira dhaabbachuuf walitti dhufee ture qarshii wahii gumaachuuf walitti dhufee ture. Eegas poteenshaalii guddaatu argame. Maal inni namni as jiru baay'een barumsarra ka jiru gariin immoo ka barumsayyuu geessee sadarkaa gurguddaa yuunivarsiitii barsiisuu tahee yaalarratti tahee barumsaanii xumuranii namoota profeeshinaal ta'an asitti walitti qabamanii jira. Saniin alallee gosa barumsa garaagaraa irratti nama baay'eetu biyya kana jira. Namni biyya keenyaa jechuudha. Wanti kun osoo gara jaarmayaatitti jijjiirame ummata keenya yeroo hunda wayita inni rakkatu bira dhaabuun alatti rakkinna isaa kanaayyuu qo'annoo irratti hundaa'anii rakkinna isaa kanaayyuu furmaata dhaabbataa tokko fiduuf barbaachisaa yaada jedhu irraa kan ka'e dhaabbata keenya Oordaa bara 2018 Meey 21tti hayyama isaa fudhatee gara sochiitti deemee jira jechuudha. Dhaabbanni keenya mul'anni isaa guddaan human capital humna namaa gahoomsuu irratti sammuu namaa jijjiiruu irratti ilaalcha namaa jijjiiruu irratti xiyyeeffata. Nama ummata isaatii waa buusuu danda'u nama addunyaa kanarratti jijjiirama fiduu danda'u oomishuudha kaayyoon isaa guddaan jechuudha. Wantoonni irratti xiyyeeffannu baay'een humna namaa gahoomsuudha. Keessattuu dandeettii hooggansa nama keenyaa jijjiiruudha. Kana wayita jennu dhaabbanni keenya ilaalcha amantii yookiin immoo ilaalcha siyaasaa kamirraayyuu bilisa haala taheen ijaarame nama kaayyoo kana fudhatee kaayyoo kana itti amanu hunda miseensa gochuu hojii dalaguu irratti bu'uureffame humna namaa gahoomsuu dandeettii hooggansa nama keenyaa gahoomsuu keessattuu muuxannoon gama kanaan jiru biyya kanatti baay'ee guddaa. Biyya Turkii keessatti we have a lot of civil societies. Gara civic society 90,000 oltu jira. Rakkinnoota hawaasaa baay'ee jijjiiramoota hedduu gosa garaagaraa qaban yeroo baay'ee uummanni Turkii kun gara civil society kanniin handle godha gama isaatiin wantoota kanniin fooyyessaa jijjiiraa. Ufirraayyuu taranii addunyaa ibaayyuu gara civil society kanaan waa hedduu dalagan jechuudha. Muuxannoon asitti argannellee baay'ee guddaadha. Kanatti fayyadamuun dhaabbanni kun hundeeffamee humna namaa gahoomsuu leenjisuu keessattuu miseensa isaa ka biyya kana jiru akkasumas ka biyya birallee jiru miseensi Oordaa ammaaf Istaanbul keessa miseensa baay'ee qabna. Awustiraaliyaa illee ni qabna. Miseensi boordii keenya tokko Awustiraaliyaa jira. Ameerikaa irrallee miseensota qabna. Biyyallee akkasuma warroonni nu keessaa eebbifamanii gara biyyallee deebi'an akkasumatti ni jiru jechuudha. Humna namaa gahoomsuu tokkoffaa dandeettii hooggansa jennee jirra. Muuxannoo adda addaa akka argatan kanneen irratti dalayna. Namni baay'een nama barumsarra jiru yookiin immoo ka baratee yuunivarsiitii irratti barsiisaa jirullee ni jira. Dandeettii kana beekumsa kanatti illee fayyadamuun qo'annoota adda addaa geggeessu riisarchiiwwan dalagaawwan riisarchii adda addaa dalaguun rakkinnoota hawaasa keenyaa furuu irratti illee xiyyeeffata. Ka'ibaa hariiroo biyya lamaanii keessattuu uummanni keenya biyya nu amma jirru irraa wanta fayyadamuu qabu akka fayyadamu hariiroon biyya lamaanii akka dagaagu irratti illee kaayyoo isaati jechuun waan irratti dalagaa jiru irraayi hariiroowwan yuunivarsiitiiwwan biyya keenya fi biyya as jiran biyya nu amma jirru keessa jiran gidduutti hariiroo uumuu magaalota biyya lamaanii gidduutti uumuu gara diinagdeetiin tahee gara hawaasummaatiin jijjiirama fidu walumaa galatti. Walumaa galatti rakkinni biyya keenyaa wayita laalamu hanqina risoorsii osoo hin tahini hanqina maaneejmentii qabaa hanqina risoorsii sanitti akkamitti akka fayyadamnu tu jira. Kanniin haandil gochuuf muuxannoowwan asii keessattuu gama teknooloojiitiin
gara gama disipiliiniitiin aadaawwan bareeda wayita barumsarra namni biyya kanatti dabarsuu fi eega dalagaa irratti illee muuxannoo adda addaa argate wantoota kanneen gara biyya keenyaa harkisuudha. Dhumarratti wanti keessattuu bu'uura nuuf tahee akka walitti qabamnullee nu godhe tokko humanitarian service gargaarsa ilma namaatiif godhamu wayita rakkinoonni adda addaa uumaman kan inni irratti illee dhaabbanni keenya xiyyeeffatee dalagaa namoota bishaan baasuu fi barbaachisu bishaan baasuu mana barumsaa ijaaruu waan hawaasummaa tokkoof barbaachisu irratti deeggaruudha. Walumaa galatti gabaabsee kana jedha. Wanti an hambise yoo jiraate Nawaal Dr. Nawaal itti nu dabaluu hin dandeetti. Galatoomaa isiniin jedhan asuma irratti isin irraa gabaabsaa ammallee toltuu sagantaa keenya irratti argamuuf galatoomi isin jenna. Biyya haadha keetti irraa dhaabbata biyya haadha keetti dhaabbatee irraa sagantaa kana si hordofaa jirra. Galatooma. Ayyan Nawaal sagalee keenuuf baruu dandeetta kan ispiikara yaa okay amani dhagama sagaleen ki yaa bareechee dhagama okay ayye ani maqaan kiyya Nawaal jedhama biyya Turkiitti baratu PhD ti gaheen kiyya Ordaa keessatti itti aantu boordii Ordaati duraan dursee addee toltuu sagantaa keenya kanarratti hirmaachuudhaaf waamicha kennaa waatee nu dhufu keetiif hedduu galatoomi jedha. Waa'ee kaayyoo Ordaatiin wal qabatee Dr. Abdulfattaan haala gaariidhaan kaasee jira. Waa hedduu tuqee jira. Anis kanuma irratti waan tokko lama jechuu barbaada. Kaayyoon Ordaa walumaa galatti dhaloota rakkoo ofii isaatiin hiikuu danda'u uumuudha. Maal inni wanni baratame tokko yeroo baay'ee biyyoota biraarraallee kara Afrikaa gargaarsa yeroo deemu gargaarsa yeroo godhaniif jechuudha. Uummanni Afrikaa rakkoo isaa ofii isaatiin hiikaa osoo hin ta'in yeroo hundaa dippeendant ta'ee gargaarsuma alarraa dhufu akka argatu godhamee irratti dalagamaa jira. So wanti Ordaa adda godhu tokko yoo jiraate wanti irratti xiyyeeffatu kapasitii nama keenyaa biildi gochuudhaan dhaloonni as jiru kun rakkoo ofii isaatiin akka hiikuu danda'u irratti dalagaa jechuudha Ordaan. Kana yeroo jennu maal inni Ordaan kan irratti hundaa'ee humna namaa baay'ee qaba. Barataa PhD hedduu, barataa maastersii fi digirii jalqabaa hedduu qabna. So barataan kun gaafa gara biyya isaatitti galu diploomaa yookaan sartifikeetii tokko qofa qabatee deemuu osoo hin taane muuxannoowwan biyya Turkii keessa jiran muuxannoo adda addaatu jira. So muuxannoo kana qabatee kara hundaan kapasitii isaa biildi goone jechuudha. Dandeettii isaa cimsine akka deemu gochuudha. Kanaaf immoo tireeningii adda addaa akka skill based training seminaarota adda addaa dhiyeessuu jirra. Miseensota keenya kan Ordaa kan ta'e hunda isaatiifu kan irratti sirriitti dalaguutu jira jechuudha. Kan biraa immoo miseensi keenya yeroo biyya Turkii jiraatullee aadaa fi eenyummaa uummata isaa akka inni uummata Turkiitti beeksisu jechuudha. Maaliifi yeroo achi jirru barataan achi jiru akka ambaasaaddara tokkotitti bakka bu'aa biyya isaa ta'ee akka inni waa'ee biyya isaatiif uummata isaa beeksisu baay'ee barbaachisaadha biyya san beeksisu biyya keenya beeksisuu irratti. So san irratti illee cimsinee dalaguu jirra. Kan biraa kapasitii biildiingiidhaan wal qabatee ispeesifikaalii wanti nurratti xiyyeeffannu maal inni dubartoota gahoomsuu kan jedhu irratti kapasitii dubartoota keenyaa biildi gochuu irratti dabalnu. Maaliifi akkuma beekamu baay'inni uummata keenyaa parsantii 50 kan ta'u dubartiidha. Dubartoonni kun rakkoo siyaasa dinagdee uummata keenyaa hiikuuf keessatti hirmaachuu qaban. Parsantii 50 kan ignoor goonee waa'ee guddinaa dubbachuu hin dandeenyu. Waa'ee dubartootaa immoo rakkoo hedduu jira irratti hedduu dalagamee hin jiru. So Ordaan kanarratti ispeesifikaalii irratti xiyyeeffatee dalagaa jechuudha. Kanaafis miseensa achi jiru fakkeenyaaf barattoota jiraniif tireeningiin adda addaa akkuma jalqaba jedhee skill based tireeningiin adda addaa kennamu jira. Kan biraas haalota yeroo achi jiran wantoota adda addaa uummata biyya ofii beeksisuu irratti akkuma miseensa kaanii kapasitii dubartoota keenyaallee cimsinee irratti hojjechuu jira. Sagantaa kana keessatti akka toltullee affeerree
akka waan kana experience sharing gootu dubartoota keenya kan jiran jabeessuu fi dubartoonni biyya keessa jiranillee kana fakkeenya godhatanii akka cimanii barumsa isaaniitti jabaatanii deeman fakkeenya gaarii nu ta'a jennee kan irra dalagu jirra. Experience biyya Turkii keessa jiru kanallee qabanii karaa biyya keenyaatti fiduuf irratti dalagaa jirra. Kanaafis fakkeenyaaf leadership training adda addaa dubartoota karaa leadershipitti fiduu at the same time scholarship himayyuu guutanii biyyoota adda addaa irratti barumsa akka deemuu qaban kanarratti illee sirriitti jabaannee karoora qabannee deemaa jirra. Actually ordaan waggaa hundaa'e waggaa baay'ee miti waggaa 2 dhaabbata sirriitti experience waggaa dheeraa qabu miti. So wanti guddaan har'a walitti asiin nu qabellee toopikii dubartoota gahoomsuu jedhu kana waan ta'eef ordaan ammoo kanaaf dursa baay'ee kenna jechuudha. Dubartoonni yoo hin baratin rakkoon biyya keenyaa dhugaan hiikamuu hin danda'u waan ta'eef so wanti guddaan irratti xiyyeeffannee dalagaa jiru kanuma galatooma gabaabinumatti kanuma addee tolchuu baga nagaan dhufte isin jedha ammas. Galatooma isinilleen hedduu ulfaadha. Hayyee sagantaan teenya kallattimaan gara addee tuufaatitti kan dabarsinu ta'a. Anaa dhufuu isiniin jenne irra deebiin akkuma dura caqafametti sagantaan teenya tan har'aa dubartoota gahoomsuu mata duree jedhuun gadi dhiyaannetiin jirra. Atis kanarratti hedduu nu gargaarta jennee waan abdanneef si affeerree jirra. Irra deebiin affeerraa kenna kabajjii waan dhiyaateef galatoomii jenna. Anaa dhufuu dabareen teeti. Galatooma. Sagaleen kiyya ni dhaga'ama? Bareechee dhaga'ama yaa. Okay, great. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Ummanni kiyya ummanni Oromoo jechuun barbaada ammoo isin biyya Turkii keessa waan jirtaniif jecha biyya haati tiyyaati. Wallahi hedduu na gammachiisa. Ani silaniin wallaale sila afaan Turkii haasayee odoo dubbadhee wayya moo afaan Oromoo dubbachuu wayya jedhee yeroon of gaafadhu. Sila ana caala isin afaan Turkiillee ni dandeessanii isin university irra waan eebbifamtaniif jecha akka gaariitti dandeessanii ammoo ani hanga danda'utti afaan Oromootiin dhimma tattaafadha ammoo jalqabumaan amma family kiyyaan Facebook gubbarra waan laalaniif jecha afaan Turkii yoo haasa'u dadhabne gammachuun qabanii bar nullee nun dagatinaa naan jedhanii so kanaafu gerçekten beni bugün yani bu toplantıya katılmaya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'nin o Oromo topluluğun geliştiğini görmekten ben şimdi geldiğim zamandan şimdiye kadar bayağı çok memnun oldum. Sizinle konuşmamı beni davet ettiğiniz için orada yönetim komitesine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki takipçilerimiz Oromo dili konuştuğu için benim sunumum Oromo dilinde olacak. So, Oromca konuşmak istediğim için yani istersen sizler de Türkçe konuşarak soru sorup ben de cevap verebileceğim kadar veririm ben. Bir de başlamadan önce actually I should say bir şey daha demek istiyorum. Aklıma geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bir de ülke olarak şu anda COVID-19 yüzünden bütün karşılaştığınız sıkıntılarınıza hepsine geçmiş olsun demek istiyorum. Yalnız değilsiniz siz. Really hedduu na gaddisiise dhugaa isin himuuf jecha ani oduu keessan dhaga'uudhaaf waa'ee COVID-19 lakkoofsa kan namni ka dhukkubsatan kana hundarra dhaga'uun biyya Turkii keessatti waan nama gaddisiisu keessa takkaati. Ammoo fedhiin kiyya ani sila amma akka qaamaatiin addaan fagaannee jirra. Ani sila akka qalbiitiin immoo bakka takkaa jirra jedhee isinitti himuun barbaade. Ammallee yeroo jijjiirama kana keessa addunyaa ka korona qofa osoo hin tahin rakkoo guddaa jira addunyaa kana keessatti wanti kana dubbii keessa seenuu osoo hin tahin akkanumatti acknowledge godhuudhaa fi hedduu nama gaddisiisa. Ani akka haadha ilmaan taheetiin waan kana dhaga'uudhaaf Oromiyaa keessa jiru ka Ameerikaa keessa jiru waan hedduudha. Kanaaf rabbumattiin kadhannaa nullee haguma dandeenye ni gargaarra ni tattaafannaa bakka isaanitti buunee iyyachuun barbaachisaadha.
ammallee obbo Abdul Fattaahi obboleettii tiyya Nawaalii seenaa ordaa nu ibsuu keessaniif hedduu isin galatoomfachuu barbaade. The Oda Research and Development Association asirratti na waamuu keessaniif galatooma. Waan kana qindeessitellee nin galatoomfadha. Thank you. So topicni mata dureen har'aa dubartoota gahumsuu jedhanii yookiin dubartiin jajjabeessuu. Namni topic yookiin mata duree kanarra namni gaafii hedduun na gaafata. Har'aa fi kaleessa osoo hin tahin bara dabrerra yeroo an jalqabe marra toltuun dubartiin yoo galmaan gahuu barbaadan akkamitti godhuu danda'an akkamitti dubartiin yoo mirkaneessuu barbaadan akka haadha ilmaanii amma taatee jirta wanti dalagaa kaatee irra jirtu kana dubartiin biraa fakkii fudhatanii isinirraa baratanii tumaan yookiin wal gargaarsitanii akkamitti gorsafaa kennuu dandeessan haadha ilmaan eega taatan jijjiiramaa fiduu dandeessanii dubartiin yoo wanni takka irra tattaafanii tumaan abdii yoo kutatan hoo jedhan namni gaafii hedduu na gaafatan. Animmoo akkana fakkaatutti kuni of course akkuma ilaalcha kiyyarraan eegalaanii dubartiin bar jajjabeessuu yookiin gahumsuu nurran jiru. Ani akka ilaalcha kiyyatti maaliif jette yoo na gaafatte dubartii qara uumaan isaaniitu jajjabaadha. To be honest. So gaafiin kenna dubartiin akkamitti jabeessinaa jennee gaafachuu osoo hin tahin jabeenna isaan ka isaan already harkaa qaban akkamitti goonee irratti jajjabeessinaa jennee gaafachuu nurra jira. This is really important. So people assume that women need to be empowered, whereas most women are already empowered. They just need the opportunity. And jabeenni dubartoota akkan argaa jiru, especially amma addunyarra deddeemeen amma heddullee argee jabeenni dubartoota ka Oromoo qofallee osoo hin tahin nama faranjii biratti yeroo laallu jabeenni isaanii dhokatee jira. Jabeenni hin qabu jechuu osoo hin tahin attention ittiin kennamin malee mee amma waan addunyaa quba hin qabne bar nuti dubartiin waan nu qabnu kana hin beekan namni. Jabeenna kan nu qabnu kana is not aligned. It's something is missing jechuudha. So ani experience kiyya yookiin muuxannoo kiyyarraa wanti an argee kana ani hawaasa Melbourne, Australia tuna guddise. Isaanirra waa hedduun baradhe. Odoo Facebookiin eegaliin, odoo social media kanarraan beekamin waan hedduu na barsiisanii waan isaanirraa baradhe akka dubartiitti waan an baradhe isin share godhuun barbaade jechuun isiniif himeetiin isinillee mee odoo na deebiftanillee gammachuu guddaan qaba because akka academic jedheetiin akka psychologistii haasa'uu irra akkuma muuxannoo kiyya experience kiyyarra yoo ka dubbatu ta'e namni biraallee akkuma muuxannoo isaanirraa na deebisuu danda'an yookiin gaafilee hangan danda'utti deebisuuf ni yaala. So the most important thing is dubartiin kenna jajjabeenna isa agarsiisuudhaaf dubartiin teenarraa eegala. Namni recognize godhu, namni si beeku, namni gatiin si kennuudhaaf hin eegina. Wanni guddaan kana jalqabaatiin. Validation kan jedhamu afaan Ingilizitti namni kasii hayyamu yookiin ka harkasii dhahu yookiin ati akkana taatee jirta jechuu yoo ka eegu taatan namni si gahoomsuu miti bar si gowwoomsuu danda'ani bar very easily. So ani ufuma kiyyarra yoon eegale gaafa kun amma maashaallah galanni rabbiif haa ga'u interneetii gubbarraa wal gahuu dandeenya. Ani yeroo jalqabaatii fi bara 1996 keessatti gaafa interneetii seeneetiin tattaafadhe. Hintalti saahiba tiyyaan tokko toltuu naan jette waan barbaadde wanti kun search engine jedhama. Search engine kana keessatti waan feete yoo barreessite ima argattaa naan jette jennaan. Okay jedheetu waan Oromoo jedhee barreesse Google keessatti. Oromoo jedhee yeroon barreessu watakkalleen turre bar waa'ee Oromoo kanarraa. Ammoo isin garagaltaa haika interneetii gubbarra ta'uu dhabnaan imee maalummaa taatan isin you don't exist naan jette.
Ani yeroo san hintalti san baay'ee na rifachiifte maaliif ani eenyummaa kiyya maalummaa kiyya waan beekeef jecha namittiin sun ati waan as hin jirtuuf jecha eenyummaan qabdu waan takka illee hin qabdu intarneetii gubbaarraan illee hin argamtu eeganaan jette. This is not right. Jedheetumaan achumarraa jalqabe eenyummaa namni eenyummaa kan kee yoo ka tuffatu tahe doesn't matter ka amantiin haa tahu ka dubartii maa taateef jecha akkuma fedhillee haa tahu. Never ever namaaf eedee namaa laaltee akka yoo uf lakka namaaf eedee waan godhuu qabdu eenyummaa kan kee gatiin kan kee namarraan kaayatin. Ufuma keessan arguu qabdanii ufuma kee akka uf hin wallaalle uf yaadachiisuu qabdanii. Ani to be honest with you ani sina waan hintalti sun naa jette osoo qabadhe waan ijoollummaa keessatti waan negatiive namni naan jedhu osoo qabadhe bakka kanaa ka isin gargaaruu danda'u hin dhaqqabuu ture. Afaan kana afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan kun beekeetii miti barka afaan publications jedheetiin jalqabe. Afaan Oromoon kun afaan kiyya tokkoffaa ta'eetii fi miti bar. I took a risk ol ka'ee hin eeyne afaan kiyya qulqulluu dubbachuu qaba hin jenne. Abbaa fi haadhi kiyya Oromoo ta'uu qaba hin jenne. Oromiyaa keessa dhalatuu qaba hin jenne. Doktorummaa kiyya argachuu qaba hin jenne. Wanti kana amma sometimes namni eega uf wallaalaniitiin jedhan atillee akka uf wallaaltee barbaadanii bar. So it's really, really, really important that you need to recognize who you are as women. Waan isin harkaa qabdan, jabeenni ka isin qabdan kana beekuu isinirra jira. Ta itti aansee immoo kanatti mul'ate experience kiyyarra yookiin muuxannoo kiyyarra takka murannoo qabachuun hedduu akka dubartiitti barbaachisa. Ani ol ka'eetumaan ija kiyya dunuunfadhe itti fufe waan an godhuu qabu kana ima godhuu qabaa jedheetiin ani namni akka na eeguuf illee hin eeyne dubartiin namni akka hayyamaa nuu kennan eegnaa hanga harka nuuf dhahan eegnaa jedheetiin wanni akkasii eeguudhaafi nama balleessa. You have to try to do what you can. Akka dubartiitti amma fakkeenya biyya Turkii keessa jiraatan kophaa keessa jirtan family illee of biraan qabdan isin achi jirtanii wama harkaa qabdan san odoo irraa tattaafatan odoo godhuu dandeessani wanni maraa booda irruma walirra tuulameetiin fiixatti baasuu ni dandeessani rabbuu mallee si gargaara bar nuti dubartiin namni hedduu dhufanii kana dhabnee dubartiin kanan dandeettu sometimes waan namni jedhullee eega amantee booda anillee hin danda'u maaluma godha dura kana jedhee namarraa eeguu qaban jenne. You have to, it's very easy to talk about problems. Nuti solution taane rakkoo irra haasa'u irra rakkoo sun akkatti hiikuu dandeenyu irra odoo haasofne odoo irra tattaafanne sammuu kennaaf illee gaarii sammuu nama biraatiif illee naguma bar akka nuti dubartii bar nuti bar warra malaati nuti beekumsa kenna barumsa qofa irraa miti bar beekumsi iskuulli qofa irra hin dhufu. I know this is nu hundi amma university irra eebbifamnee jirra ammoo nuti dubartiin kenna waa hedduu qabna beekumsi iskuula qofa osoo hin tahin dubartiin rabbiin qara beekumsa hedduu wajjin nu uume. Nuti dubartiin waan 10 yeroo tokko keessatti godhuu dandeenya bar humna kenna kanaati bar this is our strength. Barnoota PhD hin qabu jettee cinqamuu qabnu bar atu uf keessa kan keessuqi ufuma keessa PhD qabda bar dubartiin kenna kana beeku nurra jira haawwoleen kenna laale mee malanii waan hedduu dalaganii waan hedduu tumsanii murannoon yoo jiraate wallahi gaara jiisullee dandeessa bar yoo murannoon hin qabaanne everything will stop. So dhaabuun qabdani murannoo eega muratteetiin jette obsallee ni qabaatta. Namni kana malee wanni biraa hin godhu plan B hin jirtu kana malee wanni biraa godhuun qabu eega jettee booda itti fufuunillee karaa dhaabuudhaa fi siif laafaa siif tahaa jechuu kiyyaati. Ammoo if you're not on the same page plan B illeen qaba plan C illeen qaba plan D illeen qaba yeroo jettan plan A musanillee ittiin fuftuu bar maaliifi irra rakkachuun ni malta nuti dubartii waan taaneef jecha ima beeyna bar ani gaafuma jalqaba kana godhuun qaba yeroon jedhu hay Oromoo cufaa bar kitaabaan qabnu watakkalleen qabnu maaluma goonaa jedhaniitumaan wal gaafachaa turan.
ani harkuma kiyyaatiin eegalee harkuma kiyyaan waraqa qabadheetuman achirra tattaafannaan wama guddaa dalaguu irraa wama xiqqoo kana haa dalaguu jedheetiin hin tuffanne. Dubartiin immoo of course harka guddaan isaa dalagaa hin tuffatanii waan godhuudhaaf hin tuffatanii. Kanaaf akka gaariitti faamiliin kiyya akkana gorsan sabbata ofii hidhatteetumaan itti fufi jabaadhu ati waan tokko yoo irraa jabaatteetiin jette namni si duuba dhufellee si gargaara. Kophaatti si dhiisani. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko hawwiinis doktora haa ta'uu fi looyara ta'uu barsiiftuu ta'uudhaan yoo looyara yoo ta'uu barbaadde baay'ee cinqamtee geetti doktorummaa kana argachuudhaaf. Ammoo maaliif cinqamti? Kana hunda ta'u maaliif nutti ulfaata? Because dubartiin mataan kenna yoo barsiistuu ta'uu barbaada jenneetiin eegalle waa'ee doktora miti qofa kan yaannu. Nu mataan kenna waan hedduu yaannaa bara. Nuti mataan kenna kilaasii keessa teenne nuti mataan kenna bakka miliyoona jira bara. Nuti kana jechuun dubartii jechuudha. Yeroo gariin waa hedduu mataa kennarraa jira akka laafatti illee laaluun qabnu. Amma anuu gaafa an biyya deeme waa hedduu argee bara Oromiyaa keessa yeroo hedduu deeme tokko qofa ka dhiyenna kana osoo hin tahin gaafa ijoollummaa kiyya keessa dhaqeetiin waa hedduu baradhe. Keessattuu baabura biyya keenya beeytanii miti baabura biyya keenya kan midhaan daakuu san mana ollaa abbaa kiyyaatii ture bara. Ani akka baaburaan biyya keenyatti ima daakaa bara. Maashinni sun kan calliseetuma daakaa san dirrrr jedhaa oola bara. Namni irra galee balbala yoo itti cufan dhaaba malee ima hojjeta baaburri sun. Dubartiin keenya akkasuma bara akkuma baabura sanitti ittuma fufanii they just keep going dadhabuun ni maltanii bara. Nuti maashinaa miti dubartiin maashinaa miti. Jabeenya hedduu qabdi. Waan hedduu harkaa qabdi. Sometimes jiruu keenya kana yeroo durii amma history keenya yoo kalaaluu yoo itti deebinee ilaalle wanti namni fedhu humna barbaadaa turanii bara. Namni hedduu humna qaama qabannaan ebaluun nama jabaa jedhani, ebaluun furdoodhaa jedhani, ebaluun qabeenya qabaa jedhani. Ammoo nama jijjiirama yeroo teknoolojii kana keessatti walqixummaaf fidaa bara. Amma namni ka barbaadu humna namaa bara ka harkaatii miti, nama harkaan deemuu miti. Namni sammuu isaanii, namni ka influensi nama godhuu danda'u, namni walitti fiduu danda'u. Wanti kuni barbaachisaadha. Kun immoo specialization dubartii keessa takkaatti. So wanti kanarra amma chance guddaa qabna. Teknoolojii illee harkaa qabna. Waan haadholee fi kenna ka harkaa qaban turre nuti bifa haarawaatiin itti fufuu hin dandeenya. Abdiin kutatina. It's very easy. Namni sagalee hedduu dhageenyaan kana namni yeroo sitti mataa sammuu keessan yoo ka guutuu taatan confuse si godhuu danda'ani. Confusion kana ofirra dhaabuun mee akkamitti dhaabuu dandeessan jettan yoo na gaafattan bakkuma isin jirtan Turkii haa ta'u Oromiyaa keessa haa ta'u you need to connect with people who encourage you to do better. So namni jechuun uf jabeessuudhaa fi namni ka ati jaalattu namni ka ati akka tahuu barbaaddu itti dhiyaati kalaaye isaan waliin yeroo dabarsiitiin akkuma isaanillee tahuun ni malta. Amma akkuma isin beektan bar namni nagaa waliin yoo jiraate nagumaan jiraatattillee namni waa hamaa dalagee waliin yoo ka jiraatu taate akkasumattillee ba'uun ooltu isinillee. So akkanumatti fagoorraa ofirra jechuun hin saalfatinii pressurii kanarraa jettee hedduu ittiin rakkatin jiruun bar dubartii malee hin toltuu bar dubartiin teenna cuftu wal barbaada wal soqaa. Waan isin godhuu barbaadan wal dubbisaa. Ani mana barumsa kiyya for example master's kiyya gaafa keessa ture projecti tokko godhuu qabnaanaan jedhan. Projectiin sun maali jennaani? Project management jedhanii I think nyaataaf nama waamuu qabdaa jedhan. Nama saddeet akkuma experiment nama saddeeti mana ofitti waamtee nyaata nyaachiftee akkatti nyaachiftee immoo ibsuu qabda akka process business. So for example, risk management, quality assurance, project timeline kanneen fa'aa
nu gaafachaa turan. Saahiban tiyya maasters koorsan keessatti maraate oh my god ani nama 8 akkamitti qopheessuu hin danda'a jetteetumaan rakkachaa turte. Ani immoo kana ajaa'ibsiise wanti nu kitaaba kana keessa harkaa qabnu aadaa keenya keessa qabnaa bar. Dubartiin teenna odoo risk management ka jedhamu kana quality assurance odoo jedhamu kana ufumaan mana ofii keessatti waa hedduu dalagan. Nuti kana tuffachuu hin qabnu. Nuti kana waan manuma keessa baranne kana irra tattaafannee irra jajjabeessineetumaan bakka alaatitti bakka barumsaa kanaatittis jabaachuu ni dandeenya akkuma ilaalcha kiyyaatti. Ani immoo ufuma kiyya ijoollee kiyyarra yoo isiniif ibse ani ala bahee olii gadi fiigee daaraa haree hin guddannee bara. Ani Austraaliyaa keessa dhaladhee guddadhee ammoo ani baay'ee tattaafadhuu jaaladhee kanaafuu for example yoo akkamitti bakka kanatti geettee yoo naan jedhan laafaa ta'eetii miti bar an tattaafachaan guddadhee ani haadhaa fi abbaa kiyya fi ijoollee hangafaati. Kana jechuun hangafni to be honest maaluma isinitti hima isin ima beeytan. So responsibility fudhachuun kana akkasitti waan baradheef yoo dadhabelle yeroo hedduu kana dadhabee humna kiyyaa ani hin danda'u maali yoo ka jedhu ta'ellee never takkallee hin dhaabne. Nutis akka dubartiin dhaabachuu hin qabnu. Waanuma mana keessa baranne san skuuluma keessatti illee sanuma. Skuula keessatti bifa haarawaatiin sin dubbatani. Dhiirallee yeroo dubbiftanillee actually to be honest waa'ee dhiirarraa haasa'ullee hin barbaade. Ammoo sun yeroo nurraa fixatee jedheetuma guyyaa guutuu sanirraa haasa'uu danda'a ture jedheetumaan suni lafa kaa'e maybe yeroo biraatiif haasa'uu dandeenya. Amma wanti anirraa focus ka godhuu barbaade. Dubartiin keenya jajjabeessuu kana wal yaadachiisuudhaaf malee already jajjabeessuu isaanii nurra hin jiru. Akkaatatti wal jajjabeessuu danda'anillee ni beekan dubartiin. Nutillee akka isaan jajjabeessuu qabnu irra deebinee sanirra wal gaafachuu qabna malee dubartiin gahoomsuun already gayaadha. Barisan gayaa in every single way, in every single form. So even nullee ni beekna jiruun to be honest dubartii malee hin toltu jennaani nuti ni beekna bar amma karaa hedduuti amma nyaanna sooqidda malee hin tolu allakkee hin tolu bar dubartiin illee akkasuma dubbiin isaanii malee wanni takka illee hin toltu. So basically I guess yaanni kiyya takka takkaan pointii irra deddeemuu summarize godhuudhaafi dubartiin keenya nama eeyidee namni akkasii haa lakkaa'uudhaafi hin eegina. Gatiin ufumaa beekuu qabdanii akka gaaritti. You know, like the true value of women maal akka ta'e nuti ni beekna addunyaallee akka beekaniif jecha tattaafachuu sanirraa akka dubartii qofa osoo hin ta'in akka hawaasatti akka dhiira wajjin akka faamiliititti kana hunda ol kaasuu nurra jira. Ammallee murannoon tokko işbaşlamaya karar verdiğinde like when you make a decision çekinmeden devam etmek çok önemlidir. You need to itme fufuk abdani. Hin sodatina sometimes namni confidence in qabu akkamitti goona biyya alaa keessa jira family kiyya malee jiraataa jira jennaani plan A musanitti fufaatiin plan B C D E F G sanillee lafa kaa'e wama godhuu dandeetu wama xiqqoo san degree kanallee fixu yoo ta'uu jettan sanumatti fufaa jechuun akka laafaatti hin fudhatina. Ammallee maayirratti connect with people who encourage you to do better. So namni jechuun amala kee waan ati irra jirtu kana nagaan fiixatti yoo kabaasuu barbaadan waan nagaa irratti yoo hirmaachuu barbaadan bakka ati ga'uu barbaaddu sanitti namni kan biraa akka ati beektu yoo itti kalaa'uu dandeessan itti kalaaya irraa baradhaa gaafadhaa duubattiin hafinaa jechuu kiyyaatti duubatti sila nun hafnu dubartiin. Asumatti ani sila akka uf haasofsiisan jiranatti fakkaata sila namni asiin booda yoo wanni eda'uu yoo ka qabaachuu taatan isinumarraan caqasa. Ammoo wanni dubbadhee kana yoo isinii galuu dhabe I'm really sorry dhiifamallee isin gaafadha. I know everybody here is an academic but I think waan ammoo isiniif hin galin isiniif deebisuu ni ilaala gama kiyyaatiin. Galatooma isin jechuu barbaada mee isin maalumaa naan jedhu.
ulfaadhu horii bulii deebanii jenna kabajami wayyoomi. Hayyee gaafiif deebii goona sagantaa teenya jalqaba irratti shamarraniif dursinee kennina. Shamarran keenya gaafachuu ni dandeessan. Okay. Kallattimaan ispiikara keessan banattanii gaafii dhiyeessuu fi dandeettan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani fayyadamuu danda'a carraa? Itti fayyadama. Tole. Addee Toltuu Tufaa duraan dursee baga nagaan waamicha keenya kabajitee gara muuxannoo kennuu qooduuf dhufuu keetiif baay'ee galatoomii ulfaadhu. Jaalalliiniif kabajaa sii qabu guddaa. Gara gaafii yoo deemu immoo dubartoonni akkuma ati jette qabanii jabina isaanii san itti fayyadamuu dhabuu yoo ta'e alatti uumamaan dubartiin jabina hin qabne hin jirtu. Ammoo egaa dubartiin takka maatii godhattee hayyoo dura ittiin isaan of duuba dhiiftee gara maatii isiitiif ijoollee isii atteenshinii guutuu deebisuutu jira. Ati akka dubartiittillee akka haadha ijoolleetittillee haadhallee dubartillee kana hundaa keessa darbiteetta waan ta'eef mee muuxannoo kee irraa jalqabumaayyuu akkamitti ka'umsi kan kee maali? Eega haadha taate ammoo akkamiin wal simsiifteetiin itti deemuu dandeette waan jedhu muuxannoo kan kee irraa akka nu qooduu barbaadeeti. Galatooma. Isinillee galatooma. Gaafii isaanii yoo kan gabaabsu taate dubartiin takka hojiin isiin raawwattu erga heerumtee fi erga osoo hin heerumin duraa fi erga heerumte booda hojiin isiin hojjettu maal fakkaata? Yaani erga heerumte booda dhiibbaan heerumni dubartii san irratti qabaatu hojii isiin hojjettu irraa duubatti deebisu jira jechuudha. Kana fakkaata. Galatoomii obboleettii tiyyaa gaafiin kan isin na gaafattan gaafiin hedduu gaariidha. Ani odoo hin heerumin ani bara hedduu biizii ufsehee bara. Ani hirriba malee deemaa jira, ani tattaafachaa jira, maali jedheetumaan hedduu biizii ufsehee bara. Ammoo eega heerumee booda eega ijoollee argadhee booda hirriba dhabuun hiikkaan isaa maal akka ta'e dhugumaan baradhe. Keessattuu anuun argamnee bar daa'imni kiyya eega dahee booda. Ani Oromoon kiyya hagana jaaladhe gammachuu irraa qabe ammoo ani uf wallaalee bargaafasan ijoollee guddisuu kana of course ijoollee guddisuu beekaa ture ani obboleessa kiyyaan guddise ammoo ijoollee ofii argachuun responsibility san akka dubartiitti namni waa hedduu isinirraa eegaa bara. Ani immoo dhugaa isin himuuf jecha anillee wanti godhuu wallaale. Maaliif jennaan namni hedduu sadarkaa haarawaa sadarkaa wanni adda addaatti yeroo itti fufani akka haarawatti fudhatta. Wanti godhullee wallaaluu ni malta. Nama biratti ilaaltee rakkoo isaan yeroo argitu lakkii bar akkasii miti bar akkana godhuu qabda jechuun hedduu laafaadha. Ammoo yeroo mataa ofirratti eega bu'ee booda dubbiin waan biraati bar to be honest it's not easy. It's really not easy. And wanni guddaan kan barbaachisu yeroodha. Yeroo of kennaa ofittiin jabeessinaa be easy on yourself. Ammoo haadha ilmaanii ta'uudhaan jijjiiramaa gaarii naaf fide. Mee maalinni jijjiiramni sanaa gaafadhu. Yeroo jalqabaatiif of course it's very difficult. Ammoo ijoolleen eega guddataniitiin jedhan. Eega of barataniitiin jedhan. Isinillee time management ka jedhamu kana. Ani bar kanaan dura toltuun hedduu sabrii qabaachaa obsa qabaa ture barani. Namni taa'ee sa'a lama yoo na dubbisuu barbaadanillee taa'eetuma cakkasa. Ani amma bar yeroon qabu. Pointii keessa mataa dubbii keessa maali jedheetuman yeruma san gaafadha. Wanni cufaa yeroo irra ta'uu qaba. Sometimes haadha ilmaan taanee assignment yoo harkaa qabdallee ani duraan assignment godhuun hedduu na rakkisa. Amma haadha ilmaan taanaan sa'a lama sa'a sadii keessatti fixadha. Daa'imni tiyya odoo hin ka'ini kana fixachuun narra jira jedha.
of course there's mixed success. Sometimes siif taha, sometimes siif hin tahu. Ammoo yeroo siif hin taanellee ufittiin jabeessini jechuun kiyyaati. Akkuma ati tattaafachaa jirtu nullee tattaafachaa jirra. So take it easy on yourself and it takes time. Wanti kun yeroo namarraa fudhata. Daa'ima jalqaba argachuudhaaf daa'ima ka lammaffaati ka sadaffaati adda bar tokkoo miti. Takka eega barattee booda laafayeetumaan deema. Ayyee galatoomne. Toltuun egaa sochiin isiin waa'ee afaan irratti taasisaa turte keessattuyyuu kan adda ta'edha. Sochiin isiin taasisaa turte sun nuti mootuyyuu baguma teenya taate isiin baguma isii qabaanne akkuma nu jechisiise ormillee mootuyyuu afaan keenyatis afaan keenyaafis nama akka isiitti nuuf dalagu nu barbaachisa jedhanii kan itti dharraan ta'uu seenaa yeroo gabaabaati hundinuu kan wajji yaadaduun. Kanaafuu carraa har'a arganne tanatti fayyadamuudhaan gaafilee tokko tokko gaafachuu ni dandeessan yeroo gabaabaa booda sagantaan teenya waan goolabamtuuf. Gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira. Gaafadhaa carraan banaadha. Hi, assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Maqaan koo Munaa jedhama. Munaa Haji Ibrahim. Toltuu baga dhuftee baay'een gammade. Maatii ordaa kan shamarranii waan hedduun waan nu jajjabeessu gorsanu kannite baay'ee gammade. Maal jechuun barbaade amma empowering woman kan jedhu kanarratti dubbiin tun kan shamarranii qofaa miti jedheetiin yaada. Dubbiin tun kan dhiiraa, ishuun kun kan dhiiraatiilleedha. Maaliif yoo jenne dhiirri kun dubartii yoo jabeesse maatiin ni jabaatti. Maatiin jabaannaan hawaasniinis ni jabaata. Hawaasni jabaate jechuun immoo biittiinis ni guddatti jechuudha. Saniif kun kan shamarranii qofa odoo hin ta'in empowering woman waan biyyaaf jedheetiin yaada. Gorsanu kan ta'eef baay'een gammadee baay'ee baga nu dhuftee jedheetiin baay'ee gammadu ibsuun barbaada. Gara yaada kiyya yookiin gaafii kiyya irratti gizeen deemu ati kaayyoo kee gaafattee turte maxxansitee turte maal jedha tura. My dream is to create my own books in the Oromo language for every Oromo child in every family in every home jettee keessatti turte. San argitiin ture maxxansitee turteenna amma toltuun afaan Oromoo kanarratti kan dalagu my dream jettee kan kaayatte kanarratti joornii irra jirti. San qofa odoo hin ta'in kaayyoon kee bakka gaheera jenneeti yaaduu hin dandeenya. Wallahi baay'ee waan jas nama jedhu. Immoo gaafiin kiyya maal ta'a amma kaayyoo kana bakka gahuuf gizee tattaafachuu chaalenjii dhiibbaa tokko tokkotu jira. Dhiibbaa kana akkamitti dabarsite like leadership quality kakkamii faa odoo gooteeti furmaatatti argatte jedheetiin si gaafadha. Kan lamadaa immoo toltuun amma booda ilmaan Oromoo hawaasa Oromoof maal dalaguu yaaddii kan jedhudha. Baay'ee galatoome. Galatoome. Galatoome obboleettii kiyya Munaa. Gaafiin na gaafatan kanneen gaafiin lamaati. Gaafiin ka jalqabaati waa'ee kaayyoon kiyya a book for every family, Oromo child in every family in every home. Alhamdulillah wanti kuni yeroo jalqabaati fi ani kitaabuma takkitti qofaan godhaa jedheetiin abdadhe. Namni hagana na gargaarullee hin seene. Ani dhugaa isin himuuf jecha anuma qofa magaaluma kana qofa osoo arganne gammachuun qaba jennaani addunyaatti yeroon dabarse namni ani website kiyya yeroo make a crash naa tahe website kiyya crash taanaan ani dhiibbaa guddaa natti dhagahame. Oh my god wanti kana geggeessuu narra jira wanti kana godhuun qaba jedheetiin waan hedduu natti mul'ate. It was very very tough because there was pressure from the people. Anillee hawaasni Oromoo keessa waan dhaladhee guddadheef jecha garaa ummata kiyya balleessuun barbaanne barbeeta. Ani guddannaani waa hedduu dhagee ture. Ebaluun na balleesse, ebaluun mallaqa nurraa hate, ebaluun maali godhe. Keessattuu mallaqni san uummatarra eega guuree booda ani bar gaafa san hin dubbanne ammoo heerumuu barbaadee ture. Ani immoo gaafa san heerumuu barbaannaani
no jedhe aniin heerumu mal waadaa san hanga guututti aniin heerumuu jedheeni maaliif yoo ka heerumuu ta'e maasha Allah toltuu mallaqa kenna qabattee cidhaa ofiif gootee akkanaan hin jenne dura wanti kana galmaan jechuun akka fiixatti baasuun qaba jedheetiin murteeffadhe. So to be honest, it was very tough. Wanni guddaan akka dubartu dhiirri hagas marallee kanaan godhan ammoo dubartiin is very important. Communication. Communication is so important. Namni si gargaaru family keessan wajjin ani maatiin kiyya family kiyya malee hojii kana godhuu hin dandeenye. Namni hedduu na cinaa dhaabate family kiyya qofa osoo hin ta'in saahibni kiyya hawaasni kiyya namni dhugumaa wanta akka kana godhuuf deema yeroo jedhan qajeeltee karaa qajeelatti eega itti fuftee nama hundaaf yoo ka ibsu taate believe me namni dhufeetiin si gargaaraa bar naman dhabdu bar takkallee kees ka oromootiif dhiisi ufumaaf illee yoo ka dalagu taate namatti dubbanaa ani kana godhuudhaaf deemaa jira yoo ka jedhu taate yoo ka eega rakkattee booda bar namni dhufanii si gaafatan namni dhufanii si barbaadani akka dubartiitti is really muuxannoo kiyyarraa ani namarraan eyne an ufuma kiyya dalaguu qabaa jedheetiin alhamdulillah rabbiin nama hedduun na erge isinillee waan isinirra jirtu kana haguma dandeessan rabbumatti kadhattee waan ati godhuu qabdu kana lafa keettee tattaafattee ittuma fufii jedheetiin si gorsuun barbaada yoo dadhabde immoo anuma naa bilbili call me you'll be surprised dubartiin addunyaa kana keessatti wanti tokko odoo ittiin tattaafatin anuma naa dawwalanii mee yaanni akkanaa qaba maal godhuu wayya maaluma jechuu qaba jedhanii nagaafatanii sometimes namni waan mataa of keessa qabduu kana dhaga'uun eega dhagaamtee booda siif laafayeetiin deemuu dandeessan dalaguu dandeessan tattaafachuun illee hagas marallee sin dhibu talammataa fuula duraa fi maalii godhu tattaafachaan jira jettanii nagaafatanii so fedhiin kiyya waa'ee Oromoo kanarra duraan kaartoona jedhee waa'ee ijoollee ilaalchisee kitaaba alaa wanni biraa jedheetti fufuun barbaade ammoo gaafa bara dabre gaafa biyya deemee ture san biiroo barnoota Oromiyaa waliin haasaa turre ani akka waldaya ofiiti as an independent company biiroo barnoota Oromiyaa wajjin memorandum of understanding ka jedhamu farramnee jirra so fedhiin kiyya waan an duraan karoorfadhe san kitaabni kanneen qualitiin kanu qabnu kana biiroo barnoota waliin dalaynee ijoolleen Oromiyaa keessa cuftu akka kitaaba kana argachuudhaa fi tattaafin kiyya kanaati. Specialization kitaabni kiyya ijoolleen kutaa jalqabaa kutaa tokkoffarraa silaa haga kutaa I think afraffaa yookiin sadaffaa ta'uun oolu. Kutaa saniin Oromiyaa keessatti ammoo ijoollee yookiin barattoota gara 1.3 qabna Oromiyaa keessatti. So fedhiin kiyya kitaaba qualitiin ijoollee wanti nu dhabne kana isinillee qofaa miti bar nullee dhabnee turre wanti nu dhabne kana inshallah fedhiin kiyya ijoolleen kitaaba kana qualitiin kana haa argatanii jechuun karoorri kiyya. Ayyee. Galatoomii ulfaadhu jenna. Gaafiin teenya ammaas akkuma itti fufteetti jirti. Daqiiqaa muraasa keessatti sagantaa teenya waan goolabnuuf gaafii gaafachuu ittuma fufaa isiniin jenna. Gaafii qaba. Ayyee gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullah. Toltu anaa dhufuu baga nagaan dhufte. Maqaan kiyya Zamzama san jedhama. Gaafiin kiyya Zamzam jedhama. Asiin durallee waliin yoo na dagatte malee. Naam. Ani daganne. Zamzam. Warra Juneeti. Nin beeka akka gaariitti ijoollee keessan illee daganne iyyuu barta akka Dr. Nasruddin wajjin isinitti dhufne akka gaariitti wal nu barsiise hin daganne. Tole galatooma. Galatooma ayyee gaafii keessanitti fufa. Dubartoonni dahanii guddisuu jira. Haadha abbaa ta'anii guddisuu jira. Daldalanii mana ijaaruu jira. Hundaa osoo godhanu ufitti amantummaa nu hanqata. Ufitti amantummaa kana akkamitti cimsan gaafiin keessan galatooma. Isinilleen hedduu galatooma ayyee. Galatooma sila
doktora isinii jennuu qabnaa malee zamzamii miti because abbaa mana keessan doktora ta'uudhaa fi sababa keessaniif jecha inni doktorummaa ofii argatee bar. So doktor zamzam jedheetiin isiniif deebisa. Baay'ee galatoomne. Doktor zamzami namni bar ufitti amanuu dhabuu kana yoo akka kophaatti of lakkaayanii waan akkas yaadan. Namni ana qofaatu kana godhaa akkamitti godhuu danda'a tattaafachaan jira natti ulfaatee jira jedhanii moraalaa yookiin garaa namallee balleessuun ni mala. Ijoollee guddisuudhaaf afaan Ingiliishitti is a thankless task jedhan. Namni itti galatoomfatu hin jiru bar. Gaafa nyaata qophooftu, gaafa ijoollee eeydu, gaafa waan kana cufaa gootu namni galatoomfatu jechuun jiru. Galata dhiisiiti ijoollee sitti booyanii namuu sitti aaranii kana waan galata hin qabne jetteetumaan namni dubartiin takkaan abdillee kutachuun ni malti. Ani gabaabumatti isin himuudhaaf wanni barbaachisa dubartii kennaaf akka of hin daganne akka uf amanuu dhabuu rakkoo kana akkasitti mul'anne uf eeguu qabdani. Wallaahi uf eeguu qabdani. Wama xiqqoollee haa ta'u uf eeguu isinirra jira. Jaarsaa fi ijoollee fi maalii fi kana hunda 5 minutes ma yoo tahelle sammuu kee xiqqoo boqachuudhaaf gaafuma shaayii dhuydu kanallee namuu nan dubbisin as taa'eetumaan sahara baasuu qaba yeroon jettu yeroo ufiif kennadhu. Namni yeroo ufiif kennuu dhabe watakkallee yaaduu hin dandahani. I know amma isinillee biyya haarawaatti seentanii jirtanii odoo afaan hin beekin odoo watakka hin beekin waan hedduu isinitti ulfaatu ni malti ammallee ima ulfaatu ni mala. Gala fuula duraa keessanii fi ijoollee keessaniif illee you are not alone. Yalnız değilsiniz. Isinii qofaa miti akkuma dubbii kiyya jedheesan nama biratti kalaa'uu qabda. Namni ati jaalattu namni ka waan ati barbaaddu ka harkaa qaban ka tattaafachaa jiran atillee bakkuma sanitti argamee muhaadaraan haa ta'u bakka dubartiin walii gahuu haa ta'u isinillee yeroo ufiif qoodadhaa. Yeroo ufiif qoodadhaa ufin wallaalinaa ufin irraanfatinaa ufin dagatinaa. Waan isin irra jirtu kana warqii oliitii bar dubartiin kenna waan guddaa dalaganii ammoo akka laafatti fudhatama. Nuti eega gatii ufii beeynee booda ijoollee keenyatti eega garsiifnee booda fakkeenyuma xiqqoo yoo isiniif kenne amma ijoollee kee yeroo hunda anne jedhanii maqaa nama raachisan yeroo takka yeroo gariin amma yeroo an salaatuufidhaaf yeroon dhaabadhu ijoollee watakkallee nan waamanii watakkallee godhanii cal'isaniituma waan ufii taphatan salaamu alaikum odoon fixinillee ittuma sometimes odoon salaatiin cal'iseetuma akkanuma ta'a akka salaatatti uffakkeesseetiin ijoolleen ittiin dhufanii barbeeyta. So it's very important daangaa dhaabdee kuni yeroo ummaatii yeroo maamiitii jennaani inshaallah bakkuma feetanitti haa ta'u karaa qur'aanaatiin karaa aartiin karaa nyaataatiin yeroo yoo ufiif qooduu dhabdanii ufillee wallaaluu eegaltanii jechuudha. Akka uf wallaaltanillee hin barbaadu. Tamam. Hayyee ammas gaafii teenya itti fufneetti ni jirra. Yeroo kanatti immoo warroota dhiiratiifis carraan kenninaa gaafachuu ni dandeessanii gara goolabbiititti deemaa waan jirruuf hirmaadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya karaa fuula feesbuukiitiin nu hordofaa jiranillee galatoomfachuu barbaanna. Yeroo isaanii nuuf kennanii waan nu daawwataniif galatooma isiniin jenna gara gaafii teenyatti itti ceena. Itti fufaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullah. Duraan dursaa waamicha dhaabbata Oral Research and Development Association irraa siif godhame kabajjee nu gidduutti argamtee experience kana fakkaatu nu waliin qoodachuu keetiif guddaa si galatoomfannaa. Itti aansuudhaan gara gaaffii kiyyaatiin darbaa Abdurrazaaq Abdallaatti maqaan kiyya. Gaaffiin qabaa yeroo hedduu yeroo ittiin daa'ima taanirraa jalqabnee hamma sadarkaa yuunivarsiitii hamma jabaannee bultii keenya ijaarrannutti kaayyoolee garaagaraa kaayyachuudhaan kan imala adeemsa jireenya keenyaa kana kan ittiin fufnu. Fakkeenyaaf yeroo kutaa 2-3 fa'aa barattu yeroo ittiin kaayyoon kiyya yeroo tokko doktara ta'ee lammii kiyya gargaaru. Kaayyoon kiyya barsiisaa yuunivarsiitii hawaasa kiyyaaf waan hin baradhe sheerii godhu. Kaayyoon kiyya
political scientist cimaa tahee biyya rakkina keessa jirtu rakkina keessaa baasu jenne yeroo adda addaa goonee seetii goone kana yeroo itti shift goonu ni argama. Inni biraa immoo fuuldura keenya waan barbaanne sanii galmaan gahuudhaaf yeroo ni fitattaafannu keessatti fuuldura yeroo waan amma hojjechuu kana dhiisuudhaan wahuma fuulduraa qofa irratti fookasii godhuudhaan sodaan fuulduraa kun naaf milkaa'amoo naaf hin milkaa'u naaf ta'amoo naaf hin ta'u jettee wanni si sodaachisu baay'een hedduun jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf hojuma silaa irraa hojjechuu qabdu teessee jechuudha. Waan silaa irraa hojii dirqama kee kan irra bahachuu qabdu kana dhiifteetuma hojii kee kan fuulduraa qofa irratti fookasiin goota. Isayyuu ammoo sodaadhaa fi hin ta'amoo hin ta'uudhaamoo osoo achiin gahin hin kufamoo isaan kaayyoo kiyya kan hin barbaachisan galmaan hin ga'amoo jettee waan hedduu kan aayidiyaa kilaashii wal godhu sammuu kee keessatti hin dhufa. Yeroo tokko tokko uumaa kaayyoo ati jettee galma kitaaban barreessattee lafa akka fakkeenyaaf kitaabni baay'een barraa'anii jiran kana maaliif hin barreessatte dhiifta. Barsiisaa yuunivarsiitii hin ta'a. Namoonni baay'een barsiisaa yuunivarsiitii ta'anii jiru. Maaliif isayyuu ta'a fireen dhiisettee goolii kaayyatti kana yeroo yerootti shift godhuu jijjiiruu ooma fuulduraa qofa irratti fookasii godhuu waan ammaa kana osoo waan ammaa kana waan bareechitee sirreessitee hojjechuu qabdu dhiisuudhaaf wanti tokko tokko hin argamu. Isaaf gaafiin kiyya amma asirratti eessarraa ka'uu qabna. Maal immoo hojjechuu qabna. Bakka irraa eegallu maal jaaniin iccitiin jalqabaa adeemsa keenyaa eessa ta'uu qaba jettaniiti yaaddan isin akka nama tokko kan adeemsa afaan paablikeeshiniitti wajjin wal qabsiisuu dandeessanii akka dubartii sadarkaa milkaa'inarra jirtanitti illee irratti illee waan kana jechuu dandeessanii eessaa haa jalqabu akkamiin ammoo fuusharii nama sodaachisu kan horarii fakkaatu kana wajjin wal simnee jireenya keenya kana immoo akkamitti hafuuf jechuun barbaada. Galatooma. Galatooma Abbo Abdurrazaaqee obboleessa kee sagalee keessan yeroo ganii xiqqoo ciccitaa ture. Okay, gaafiin kiyya ifan turre. Gaaffii kee Abdurrazaaq gaaffii kee irra deebuu dandeetta. Ati gaaffii qofa. Okay, gaaffii qofa irra haa deebi'u. Gaafiin kiyya adeemsa jireenya keenyaa keessatti waan galmaan gahuudhaaf kaayyanne kana yeroon jijjiirru hin mul'ata. Sodaa qabnurraa ta'uu danda'a. Yookaan ammoo wanti kun naaf hin ta'u natti mijatu jettee wantoota faaktoriin hedduun chaalenjii godhanii ati goolii seetii godhatte san jijjiirtu hedduun jiraachuu danda'an. Kan hin gaafachuu barbaade akka hundeessituudhaa fi daayirektarii afaan paablikeeshiniidhaattis akka dubartii waan tokko achiivii gootee jirtu tokkottis eessarraa yoo jalqaban yaani mistirriin iccitiin goolii seetii godhuudhaa kuni eessarraa yoo jalqaban irra wayya. Akkamitti yoo deemnee waan kana agartee adeemsa kana sirreeffanna. Fuuldura nu sodaachisaa jiran kan ammoo hin ta'amoo hin ta'u jennee ittiin wal falmaa jirru ittiin wal lolaa jirru kana akkamiin walitti araarsuu dandeenya waan jedhudha gaafiin kiyyaa yoo ifa ta'e. Ifa naa ta'e galatoome. Ani akka salphatti isinitti deebisuudhaaf namni ani kana godhuu barbaada yeroo jedhan wanti ati irra jirtu sani rakkoo namaaf yoo ka hiikuu deemaa jirtu fiixatti bahuun ooltu. Namni waan ati dalaydu kanarra bu'aa yoo ka irraa argatuu dandahan. It depends on the demand and the supply. Injirame namni waan isin irraa jiru waan ati ufiif karoorfatte kana namni fedhii yoo irraan qabaanne. Hajaan keetiidha malee hajaan kan nama biraatii miti. Ammoo waan isin irra jirtu kana namni fedhii yoo irraa qabaate yookiin barbaachisummaa yoo isin irraa qabaate jaalatus jibbitus namni si cinaa dhaabatee dhufee kana nuu godhuu qabdaa jedhanii kadhatanii sitti dhufanii. Ammallee waan isin itti fufuu barbaadanii yaada keessan jijjiiruudhaaf amma mee fakkeenyuma tokko isiniif ibsuun fedha. Ani gaafa kitaaba kiyyaan eegalee kana kanumarraa eegalee jedheeti
waan harkaa qabuu san tiksee bar namni hedduu waan harkaa qabuu san dhiisanii fuula duraa kiyya sodaa isaaniif jecha wanni sababa biraatiif jecha yeroo dhabuu waan hin barbaanneef jecha wanni biraatti fufan. So waan harkaa qabdu san dura eeguu isinirra jira. Family keessan haa ta'u, barumsa keessan haa ta'u, waan dura karoorfattee sanillee haa ta'u, ammallee yaadni keessan yoo ka jijjiiruu barbaadde jijjiiramaa guddaa yoo isinitti mul'ate wannoo mentorship ka jedhamu dubartiin bar wanta akka odoo murteessin dura saahiboonni isii waamti maaluma godhuu wayyaa jettee saahiba ofii gaafatti. Nulli akkasuma ta'uu qabnaa ka sometimes Oromoon akka jettu wallaala tokko beekaa tokkorraa wallaala lama wayyaa jettee bara Oromoon. So sometimes it's important to communicate with other people and to just keep renewing and renew your intention as well. I don't know if this answers your question. Aye, achi. Dr. Taha, gaafii qaba jettan dhiyaadha. Dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Galatooma. Duraan dursee anillee anaa dhufu jedhaani obboleettii keenya aadde toltuu tufa waamicha keenyallee kabajaadhaan nu kabajee dhufuu keetiif galatoomi jenna. Akkasumas haga yoona wanti gootan hedduu wanta barumsa guddaa namaa kennu odoo isinitti hin dheeressine gara gaafitti dabra. Gaafin kiyya salphaadha garuu akka complicated hin taane xiqqoo ibsaan eegala. Akkuma beekamu namoonni hedduun yuunivarsiitii baratanii yoo baratan immoo damee nama tokko hin dheerataa. Fakkeenyaaf amma imagine biyya kanatti meedikaala waggaa 7 barannee 6+1 saniin booda immoo experienceetu jira, saniin booda immoo specialitytu jira, hin dheerata. Amma dheeraaf homaayyuu ta'uu dhabuun ni mala. Garuu dubartiidhaaf barumsarra odoo barumsatti cehan kaariyaar jedhanii osoo akkanumatti itti fufaa deeman umriin isaanii hanga tokko jalaa deema. Kuni social life isaanii irratti hamma tokko waan miidhaa qabaatullee namni tokko fakkeenya warra biyya kanaatii fi hanga tokko fiksi godhanii rakkoo hin qabu. Garuu nama kennaaf barumsa kana walii qabanii itti fufuun akka waan social life isaanii negatively affect godhutti waa yaadaniif yookaan tweet godhan yookaan direction jijjiiran yookaan ammoo bakkuma jiranitti dhaabatan. Kanamee muuxannoo qabdanirra mee akkamitti share nu gootan? Galatooma. Galatooma. Actually waan ajaa'ibirraa tuuxanii isin ani muuxannoo abbuma kiyyarraan dubbadhaa bar abbaan hundaa intalti isaanii hanga heerumtutti gammachuu hin qabani. Waan feete haa taatullee doktorallee haa taatullee hanga faamilii ofii dhaabtuun hanga faamilii ofii argatutti ijoollee ofii argatutti ima tattaaftani. Sammuu isaaniillee hin dhaabanii ittuma yaadani. Dubartiin ammoo sababa kanaaf jecha akka dhiibbatti fudhatanii jiruu kiyyaa fixuun barbaaduu dhiibba amma yeroo dheeraadhaa fi faamilii dhaabuu wayyaa ammoo career opportunity yookiin barumsa hordofuu wayyaa moo akkamii jedhanii madaaluu isaanirra jira. Namni barumsa odoon eegaliin waggaa 7 akkasirra fudhatuuf deemaa jiru, waggaa 10 akkasirra fudhatuuf deemaa jiru beekaan tuma osseenani. So it's not a surprise. Ammoo sometimes eega seentee booda wanni dubbiin hagana akka jabaatullee waan hin seeneef jecha dubbiin kanallee ta'uu ni malti. Yeroo kana keessatti ati yoo uf dhabde namni waan akkasirraa argachuu hin danda'u. Amma sammuu ofii balleessitee nama biraatiif jecha heerumuu qaba, kanaan godhuun qaba, maalii godhuun qaba jennaani. Yoo uf wallaalte eega heerumtee boodallee nagaan argattu rakkoo biraa isinitti uumuun ni mala. Ammallee namni dubartiin hedduu ka'an beekuu irra ka biyya ofirraa Oromiyaarra ka'anii biyya biraa deemanii yeroo jalqabaatiif nama jalqabaati the first person jechuudha. So namni kanneen faafi sacrifice guddaan jira. Sacrifice kanallee laafaa miti. Family waliin mari'ataniitumaan yoo ka murteeffatu tahan jajjabeessuudhaaf malee cinaasan keessa ofirra dhiisuudhaaf illee rakkoo biraa akka fiduun ni maluun yaada barani. I don't know, I think
it's tough. Homesickness is difficult. Ammallee family dhaabuudhaaf ni beeknaa bara hanga waggaa 30tti dubartiin yeroo jalqabaatiif dahuu dandeessi rakkoo malee ammoo kun aadaa kenna waliin hin deemu. So I don't know, cultural difference. Yeah, dhiirama anillee wanti ani koot godhuu barbaade biyya ormaa qofatti warra barataniif qofa osoo hin ta'in biyya keessattillee osoo namni fedhii barumsaa yookaan immoo anuun kiyya yoo deemeetiin jedhe faamilii yoom uumadhaa umriin kiyya yoo deemeetiin jedhe nama barbaade argachuu dhabuu ni mala ka jedhu gaaffii adda addaatu keessa deema. Ani warra asii qofaaf odoo hin ta'in illee biyya keessallee waan akkasii waan jiruufi namni dhiiraas ta'ee maatiilleen understandingii barbaachisa bakka kanatti. Ani umrii fi fedhii isaan barbaadan san yookaan immoo hawaasni jira akkana ta'eetiin jira jedheetiin gara biraasitti yaaduu hin qabu ka jedhu isinillee irra dhaabatanii akka himtan yookaan ibsitan barbaadeetiin warra as jiru qofaaf osoo hin ta'in kanuma galatooma. Ayyee isinillee galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Dhiifama Abdul Zahir nama si dursutu jira Burhaantu si dursa. Ayyee. Burhaan ittillee ani nama biraatu jira boodarraan si kenna jarra. Ayyee Burhaan gaafiin teeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Duraan dursuudhaan akkuma jedhame waamicha keenya kabajatanii haati keessan eeggattanii sagantaa kanarratti hirmaachuu keessaniif dhugumatti baay'ee isin galateeffachuu barbaada adda tolchu. Ani gaafitti yoo dabru gabaabumatti yaa sagantaan kun silaa mata dureetu kan dubartii ta'e malee dhugumatti sagantaan kun kan dhiiraaf ta'uu qabu iyyuu. Ani waliigalatti kan jechuu barbaadu amma saayidii dubartii irraa soofnee jirra. Kan dhiiraa dubartiin takka pilaanii isii bakkaan gaachuudha. Karoora isii bakkaan gaachuudha. Kaka'umsa keessatti uumullee haa ta'u, pilaana ishiin qabdu san bakkaan ga'uuf haa ta'u, wanti dhiirarraa eegamu yookaan dubartiin takka dhiirarraa eegdu gama keessanii maal inni osoo gabaabumatti nu ibsatanii jedhee yaada. Gaafiin kiyya lammataa afaan guddisuu irratti kitaabota hedduu akkuma jettan kan gola tokko lama hanga sadii karoora biyyaan gahu Oromiyaa keessatti akka babal'atu inni qabdan jedhee yaadaan jettanii nuuf ibsitan illee gara mootummaatiin wanti kun ammoo akka isin deeggaran maaltu godhamaa jira yoo sakriitii ta'uu kan dhabu taate osoo nuuf ibsitanii jedhee yaada. Gaafiin kiyya lamanuu kana galatooma. Isinillee galatooma. Ayyee. Ayyee. Galanni keessan hin badin galatoomi. Gaafiin kan nu gaafattan kana. Thank you. It's the best question actually. Gaafii keessan deebisuudhaaf look. Dhiirri tokko hawaasa ofii yoo ka guddisuu barbaadan maatii ofii haa eegan. Jaartii ofii haa deeggaranii ijoollee keessattuu ijoollee dubraa isaanii akka gaariitti haa guddifatan. Dhaqanii kana godhuura namni cuftu maatii ofii yoo ka eegu tahan namni hunda maatii ofii eegnaanii hawaasallee of eeguu danda'a. Isin amma dhiirri bar manni utuba malee manni hin dhaabatu jedhani. Utubni manni keessan isin waan ta'eef jecha isinirraa eegnaa bar wanni cufaa godhuudhaafi dubartiin yoo si harka baddellee dubbiin isinirraa jira wanti kana sirreessuudhaaf. Fiksi godhuudhaaf. Fiksi godhuuf immoo humnaan osoo hin tahin dubartiin waan isaan barbaadan ammumarraa isiniif himaa bar ilillii miti bar warqee miti bar ka isinirraa barbaadan waan isaan fedhan deeggara keessaniiti bilisa waan amma isaan ufumaan kana karoorfadhee kana godhuu barbaada yeroo siin jedhan bakka san bakkaan gahuudhaafi akka isii cinaa dhaabatan akka isii gargaartan wanni guddaan sanuma. Dhiiraaf immoo amma dubartiin illee gaafachuun dhiira hoo maal barbaadan jedhan yoo gaafatanii akka ka'an beekurra dhiirri waan fedhan wama tokko qofaati kabaja.
kabaja argannaani everything else is easy. Achii booda rakkatu hagas marallee. Dhiira keessan kabajjitanii isaanillee yoo si deeggaran. Inshallah rabbumaan sin gargaara. Talammataa immoo waa'ee memorandum of understanding mootummaa kana wajji. To be honest, it's not a secret miti. Afaan Ingiliishitiin MOU, memorandum of understanding jedhama. Kontiraaktaa osoo hin tahin hiikaan isaa nuti amma isaan waliin afaan publications fi biiroo barnoota Oromiyaa taa'anii tumaan madaaluu nurra jira. Ani intellectual property ufiin qaba. Isaanillee sistema ufii qabanii ijoollee kenna calaqqisuudhaa fi maal akka godhuu qabnu isaanirraa maaltu barbaachisaa ta'e nurraa maaltu barbaachisaa ta'e kana keessa hunda keessa laalleetumaan maayyirratti gammachuu yoo irraa qabaanne ittuma fufnaa jechuudha. Yoo gammachuu irraa qabaanne ofirra dhiisuullee ni dandeenya. Ammoo namni waraqaa san yeroo farrame akka waliin dalaguu barbaadu ibsu jechuudha. Akkuma namni odoon fuudhinii dubartiin odoon heerumini akkuma qaadhimaa engagement period ka jedhamu wanni akkasiidha. So yoo siif tahee mataa yoo siif hin taanellee ittuma fuftaa ammoo fedhiin kan kee ittuma fufuu jechuudha. So waa'ee MOU kanarraa amma dhiyeennuma kana eegallee xiqqoo yeroon nu barbaachisaa keessattuu waa'ee COVID-19 kanaaf jecha wanni hedduu dhaabee jira. Meen ilaala hundumaafuu wanni dho'isu takka illee hin qabu fuula duraafis isin ibsuu fi yaadan qaba. Mee wanti takka irra geenneetumaan eega dhumnee booda itti dhiyeessiniif hin ibsa inshallah. Galatooma. Galatooma ayyee gaafii takkaa lama itti daballee warra shamarraniitiif carraa kennine kan goolabnu taha. Misra gaafii qaba jettee Misra taantee Fooziyaan ni gaafatti achi booda nama tokko Shamsaddiiniif carraa kennine gara xumura goolabuutti deemna. Sa'aatii dheeraa nuuf kenniteef hedduu galatoomi jecha. Ayyee Misra. Okay, carraa naa kennuu keessaniif galatooma. Maqaan koo Misraa jedhama. Baga nagaan nu dhufte siin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan animmoo wanti dubbachuu barbaadu waa'ee dubartoota baadiyyaa irratti akkuma beekamu irra caalaan dubartoota Oromoo baadiyyaa irrattidha. Yoo ofii isaaniitti laafan malee warri magaalaa yookaan immoo warri biyya alaa jiran aksesii waa barachuudha afaan illee jijjiiruuf wantoota isaan jijjiiruu danda'ullee barachuudhaaf baay'ee qabanii. Warri baadiyyaa ammoo aksesii akkanaa kana hin qabanii. Fakkeenyaaf seenaa dubartoota hedduu BBC'n yoo gabaasu miidiyaan garaagaraa yoo gabaasu argaa jirtanii fakkeenya fudhachuu danda'a. Barsiisota lama yuunivarsiitii Wallaggaa irraa isee tokko umrii malee heerumsiisanii akka carraa immoo abbaan manaa isii gaarii waan ta'eef doktora taate baratte umrii malee isii kutaa 6 barattuu heerumsiisanii garuu jajjabina illee hin qabdi murannoo hin qabdi waan hundumaa hin qabdi jabduudha. Barattee bakka barbaadde san geetteerti. Iseen tokko immoo abbaan qabdu haadhaan immoo gurgurii maasii fayyaddi. Kana booda wanni isiin intalti barattee maasii gooti heerumsiisuu osoo jedhanii maqama isii haa barattu jedhanii mana barnootaa galchanii isiinis doktora taate akka carraa miidiyaa irratti arguu dandeettanii. Gaafiin kiyya immoo kanniin rakkoon kunniin ni jira jechuu fi maatiin qixa dubartii qixa dhiiraatiin hin laalu. Isaan kun akka carraa gargaarsa argatanii yookaan immoo namoonni isaaniif laafu isaan gargaaranii bakka gahuu danda'aniiran abbaa manaallee yoo fudhanne fakkeenyaaf nama gaarii waan ta'eef ati kana booda barattee nagatuu dandeetta jechuu ni danda'a. Taa'i daa'imman kee guddisi daa'imman keessi malee nuun qaban jechuu ni danda'a. Baratanii galma gahuu danda'anii. Ani immoo kanarratti gaafiin koo maaliidha? Maal yoo hojjenne dubartoonni baadiyyaa barachuu danda'an? Baratanii iyyuu galma gahuudhaaf maal yoo hojjenne yookaan immoo akka toltuutti wanni ati waa'ee dubartoota magaalaa warra aksesii hin qabne kanniniif yaadde jira siin jechuu barbaade galatooma. Ayyee galatoom. Galatoomee wallahi dubartiin kenna bakkuma ta'anillee it doesn't matter whether dubartiin ka warra magaalaati ka warra baadiyyaallee haa ta'u. Dubartiin wanna challenge yookiin obstacle hedduu ni argaman. Adda addaa yoo ta'e malee
ammallee waan si cinquu waan karaarra si qabu waan nama gaddisiisu hedduun ni jira. Ani akkana fakkaatutti ani baadiyyaallee dhaqee bargaa afaan Oromiyaa ture san dubartiin akka cinqatan akka rakkatan waan isaan jiraatanillee dhugumaan obsaa miti barran waan isaan rabbumatu isaanii kafalaa malee waan itti kafaluu keessa takkaatii miti. Ani I think akka nam tokkeetti yookiin akka dhuunfaatti kana jijjiiruu qaba jechuu irra akka hawaasatti uf guddisuudhaaf wal akkanumatti ani achi keessa seenee anatu isin bilisoomsa jechuu irra namni isaan bira jiru isaan dhiibba isaanirra gootaniitumaan intala sanniin gargaaruudhaan barbaachisa. Amma fakkeenyaaf isin qunnamtii qabdanii baadiyyaa keessanii bakkuma isin dhalatan guddatanirra ani karaa Turkiitiin yoo haasa'u danda'a haatiyyaallee warra baadiyyaa keessatti akkoontiyyaa Turkiirra warra isaan Yozgat, we're from Yozgat. Is Yozgat keessasna? Isaanillee baadiyyaa keessaa turani watakkallee harkaa qabaan turre bar isaanillee ammoo isaanii kophaa isaa lakki ani mirga qabaa maalii qabaa jechuu irra wanni guddaan faamilii isaanii gargaaruudhaaf faamilii isaanii barsiisuudhaaf faamilii isaaniirra dhiibba yookaan godhuu taatan santu nama gargaara. Ammallee isin humna keessaniitiin bakkuma isin dhalatan deebitanii yookaan gargaaruu taatan jijjiiramaa fiduu dandeessani. Namni cufa baadiyyaa isaanirra gabbahanii biyya biratti dhaqanii waa argatanii tuman biyya ofitti yookaan deebi'uu ta'an nama ofii gargaaruudhaaf achuma jenneerra yoo eegalle suuta jenneetuma ol kakaa'uu dandeenya. Ammallee yeroo ammayyaa kana teknoolojii kana fa'aa wajjin jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti guddaa nuuf fidaa jira. Kanarra wanna abdii guddaan qaba. Definitely for sure. Ammallee jiruu isaanii ka isaan jiraataa jiran dhuguma is very tough, but also they are the most toughest women. Namni akka isaanii hin jiru waa godhuu danda'u. Sunillee ija kiyyaatiin argeen jira. Ammallee abdii guddaan qaba. Yes, ijoollee dubartiin takka takkaan ka rakkatuun ka miidhamullee ni jira. Kana hundaafuu akka dhuunfaatitti kana dhaamsuu qabna jechuu irra akka hawaasatti, akka namaatti, akka faamiliititti dhiibba gooneetuma jijjiirama harka kenna hundarraa dhufuu qaba jedheen yaada. Ayyee galatooma gaaffii gara xumuraa irratti Fooziyaan gaaffii takka qabdi isiif carraa kennine. Ayyee gara gola buutiitti deemna. Fooziyaa gaaffii kee dhiyeeffachuu dandeetta. Inni dhaga'amaa miti? Ni dhaga'ama. Galatooma dura dursee toltuu waan dhuftee qophii kennu nu hirmaattee akkanatti waan gaarii nutti nu dubbatteef galatoomi. Akkanuma fakkaatti hedduus liqeeffadha hedduus si jaalladha. Gaaffiin kiyya akka shamara baadiyyaatti barattee guddattee tokkotti barumsa barachuu keenya irratti rakkoo hedduu akka feesbooniin beekama. San keessaa tokko hedduun keenya jechuun namni hedduun akka rakkinaatti ilaaluu baatullee rakkinni hidhee yaadu keessa hedduun keenya karaa irra jiru kanaaf karaa saaqxuu ta'uu kenna fakkeenyaaf. Kanarratti ammoo nama karaa nu barsiisu dhabuu kennatu akka rakkinaatti ilaala kana. Atillee akka kennatti barattee baadiyyaatti barattee rakkina kanaa feesbuukuu dhabdullee hojii haaraa eegaltee rakkina kanaa si mudatu mala fakkeenya jedhee yaada jechuun yoo si mudate. Kanaafuu wannan gaafa dhugaafiin kiyya asirratti jechuudha. Yeroo hojii haaraa eegaltu kana keessatti nama karaa si garsiisu yookaan immoo nama waan ati jirtu kanarratti si gargaaru dhabdee jirtaa yookaan immoo rakkina akkanaa si mudatee jira. Yoo rakkina akkanaa si mudate ammoo rakkina kana furmaata isaa akkamitti argattee jedha gaaffiin kiyya. Kan biroo ammoo rool moodeliin kee eenyu akka dubartii takka ta'a rool moodel naa taateettee qabdu yoo qabaatte sanillee kanatti himtuu barbaada galatooma. Illeen galatoom. Ayyee. Galatoomi. Gaaffileen kanneen amma gaaffii keessan odoo hin deebisne wanni an jechuu barbaada isin ufumaan gaaffii kanaan dura kana gaafate misraanatiin kana gaafatte waa'ee dubartii dubra baadiyyaarraa akka dhufan san sila kunoo fakkii harkaa tokko argannee jirra. I just want to say ana gaafachuu irra dura gatiin kee maalati keessa waan ati keessa dabarsite kana hedduu si galatoonfachuu barbaada.
nama akka keessan osoo arganne waan ati keessa dabarsite ka amma yeroon qabnu kanuuf ibsuu hin dandeenye I'm sure quban qaba namni hedduullee ni beeka anillee ati kennaa rabbi akka taatellee si himuun barbaada don't worry deebii kiyyallee dhiisa anatu si gaafachuu qaba ati waan rakkattee san keessa akkamitti keessaa baate akkamitti bakka kanaan geesse jedhee anatu si gaafachuu qaba malee ati na gaafachuu hin qabde. Ani gama kiyyaatiin of course Australia keessa dhaladheen guddadhe ammoo akka keeti ani baadiyyaa keessan dhalanne ani magaalaa keessa dhaladhee guddadhe ammoo barumsa kiyya keessatti namni wanno bifa kiyya Afrikarra akka kiyya fakkaatu takka illee hin turre namni ka rifeensa kiyya qabullee qabaan turre bar namni yeroo na laalane ati fokkottuudha ati maaliidha ati watakka illee hin beektu ati gurraacha maali naan jechaa turan. Isaan immoo ija rifeensa adii qabanii maali qaba Austraaliyaa kanaaf waan fakkaataniif jecha hedduu na rakkisaa turan. Ammallee sanaa dhiisi amma bar ani hospitaala keessatti waggaa 10 keessa dalagaa ture. Ani hospitaala keessa seeneetiin dura taa'a maali departmentii taanaan yeroo an ol seene na laalanii ati meeshaa kana qulqulleessuu dhuftee jedhanii hijaaba kiyya laalaniituman. Ati afaan hiikuudhaaf as dhuftee jedhanii na gaafatani. Jennaan tumaan jalaa cal'iseetiin yeroo walgahiin eegalu okay ati eenyu jennaan anatu kana hunda geggeessa jennaan oh my goodness sorry jedhan. So akka dubartiitti we have so many problems so many difficulties challenge hedduu qabna kana sabbata kee hidhiitiin you will be fine ani gorsa isinirraa argachuu qaba malee na gaafachuu hin qabdani kana sin jechuu barbaada galatoon bareeduteen. Aye, isinillee galatooma xumura irratti Shamsaddiiniif carraa laataa dhiifama wajjin Shamsaddiin carraatti gara boodatiin sirraa aansee warra shamarraniitiin si dursee na of bulchi jedhaatiin gaaffii xumuraa nuuf gaafattaa saniin booda sagantaa teenya ni goolabna. Obsaan sagantaa teenya hanga ammaa warra hordofaa jirtaniif galata qabna. Kabajamaa jenna. Aye Shamsaddiin. Galatoomii Abdullazizo gaafiin kee cinaan deebi'ellee yani toltu baay'ee ulfaadhu dalagaa milkooytu amma boodallee baay'ee sirraa eeyna nuti maatii keetii ammallee akkana godhaa jettee duubaan oofuun dirqama keeti maaliifuu nuuf jalqabaatiif muuxannoo guddaa qabda. Inni guddaan nuti wanti nu haasofnu yoo xiqqaate paarsantii warri as jiruu fi warri Awustiraaliyaa jiraatus yookaan immoo biyya ambaa jiraatus jijjiirama hawaasa biyya biraa waan argeefi baay'ee sammuun isaallee jijjiirame muuxannoo har'a haasofnu kana wanti nu haasofnu guddaan hawaasa biyya keenya keessattuu paarsantiin guddaan baadiyyaa jiraatu san akkamiin jijjiirraadha. Kanaaf ammoo wanti guddaa wanni gaafachuu barbaade sagantaa teedii kaasirratti qopheessisan irratti hedduu afaan Oromoo kana keessa maayikee itti dubbattu sanii uummata Oromoo iyyuu hin beekne afaan kanaa iyyuu hin beekne aadaa keenya akkasitti mul'iftu sanii ati faamilii makaa irraa Turkii irraa akkasuma Oromoo irraa dhalattee xiyyeeffannoo guddaa maaliif ka Oromoo kanatti kennite uummanni kun miidhama uummata kana uummata Turkiitiif nama dalaguutu jira yookaan ammoo afaan kana guddisuutu jira ani kana qabee baasuu qabatti xiyyeeffatte moo hawaasa maatii keetirraa akka waan kana galma geessu yaanni si qarqaarame duubaan foorsi godhan akka ati afaan kana guddistu maaltu jira maaliifuu wanti guddaan uumamni waan guddaa nuu kenne qabxii 10 hedduu qabna dubartiin hir'ina takkaan qabdu ka jedhu jalqaba kaaftee uumama nuu kenne waan uumamni nuu kenne san hawaasni keenya akka nu dubartiin hir'ina qabduutti dubartiin barattee galma hin geenyetti dubartiin waa liid godhuu hin dandeenyetti dhiibbaan guddaan argame baadiyyaarraa ka'ee haga magaalaa warri Oromoo magaalaa jirtus dubartiidha bakka haga hin kenne takkatu mul'ata. Maatii keetirraa wanni ati akka ati waan kana afaan Oromoo kana qo'attu akka ati hamilee kana godhattee bakka geessu wanni ati argatte maal jechuu barbaada galatoomii asumaan maqaan kiyya Shamsaddiin Hasan jedhama. Ayyee galatoom Shamsaddiin deebii kan dhageenyu ta'a. Hedduu galatoomii teedii gubbarraa argachuun kiyya kunillee chaansii tokko ture bara amma faamiliin kiyya dhugaa isin himuuf jecha ani isaan ka'anii akkanatu qabdallee naan hin jenne isaanii ufuma dalaganii ijoollee ofii guddisuudhaan dura uf guddisuu qabna bar uf tiiksuu qabna eega uf tiisnee booda ijoollee tiiksuun illee hagas marallee namaan dhibu faamiliin kiyya hedduun na gargaaree faamiliin kiyya hedduun na cinaa dhaabatee
animmoo waan ani irra jiru kana isaanumarraa baradhee inni nature versus nurture akka jedhamu fenomena tokko ni jirti. So sometimes wanni tokko ka uuma rabbiiti ammoo ka gariina hawaasa kati jirtu keessa namni si waliin jiraatu si guddisa. Kana guddisillee nama hedduu an amma uf beekeetiin waa hedduu dalageetiin ijoollee ofii guddisee waa hedduun danda'a ammoo kana hunda faamilii kiyya abbaa fi haati kiyyarraa nama hedduurraan baradhe. And I don't know, I think gaafii keessan akka gaariitti siif hin deebifne na fakkaate. Gaafiin almost deebi'eetiin jira jedheetiin abdaddaa xumura irratti reef jidduun eegalee Abdulzaahir gaafii isaa addaan kuchisiisee yoo ati nu fayyamte Abdulzaahir gaafii akka gaafatu affeereetiin sagantaa keenya goolabna. Namoota hedduutu carraa gaafii gaafachuuf harka baasaa jiran chaata godhaatiin jiranii garuu mootuyyuu yeroo kana Awustiraaliyaatti halkanii sa'aatiin ergaachi deeme booda yeroo nuuf kennitee ijoollee si raffistee nu wajjin sa'aatii dheeraa kana fudhattee waan nu affeerri keenya waan fudhatteef galata qabnaa fi yeroo guddaa akka irraan gubneef asumarratti goolabna. Abdulzaahir gaafii kee dhiyeessi san booda ni goolabna. Dhiifama odoo gaafii san hin dhiyeessini ani ka duraan gaafii na gaafatama role model kiyya eenyu akka tahee jedhee na gaafachaa turte obboleettiin tiyya na gaafachaa turte sanillee deebisuun dagadhe eenyu role model kiyya dhugaa sin himuuf jecha abbaa fi haati kiyya. That's my number one role models. Isaan abbaa fi haati kiyya malee namni biraan qabu role model kiyya ta'uudha. Galatoon. Marhaba. Abdulzaahir gaafii kee dhiyeessi. Tolaan maqaan kiyya Abdulzaahir jedhama. Jalqaba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii lama sadiin takka qabaa ture. Gaafiiwwan hedduun gaafatamanii jiranii deebis argadhee jira. Gaafiin takkittiin akka gaafiittis akka waan tokko yaada keetu akka yaadaatti namoota waliin sheer akka godhu yaadni ani gaafii nan gaafachuu barbaade. Fakkeenyaaf dubartiin barachuun hawaasni tokko barachuudha. Kanaaf fakkeenyaaf dubartiin takka yeroo empower godhu jechuun kun akkuma atu jettee like namni tokko empower siin godhin atummaan ofii keetii empower akka of godhuu qabduudha dubartiin takka yaada hubadhetti. Yeroo tokko ammatu hawaasa tokko keessatti yeroo namni tokko anis empower of godhuu qaba jedhee yeroo ka'u someone namni wahii dhufeetiin someone will take advantage of you. Like fakkeenya akka fudhachuu barbaadutti dubartoota akka addunyaatti akka fakkeenyaatti ta'anii yeroo baay'ee United Nation ambassador ta'aniitiin yeroo waltajjii adda addaa irratti argaman akka fakkeenyaaf Afghanistan Malala Yusuf I think yoo maqaan dogongoruu baadhee Yusuf Zaa'ee. Kanaaf dubartoota akka isaan biyyoonni biraa yookaan immoo qaamonni biraa dhufaniitiin advanteejii irraa argatan akka olola biraan irra geggeessuudhaaf namoonni sun ammootu akka fuulduratti yeroo ba'an hawaasa tokko ittiin cabsuudhaaf irratti karaa saniin fayyadamaniitiin dhiibbaa adda addaa irratti geggeessuu danda'an. Kanaaf dubartoonni keenya wantoota akkasii alaa saniif expose osoo hin ta'in empower of godhuuf akkamitti ta'uu qaban kan jedhu gaafiin kiyya. I hope gaafiin kiyya xiqqoo isii. I didn't understand the question. Dhiifama. Gaafiin kiyya gaafachuu dandeetta baay'ee. Rakkina ammoo gaafiin nan galle naa galee waan hin jettan ammoo gaafiin nan galle. Akka fakkeenyaaf dubartiin namni hawaasni tokko vaalii ofii qaba aadaa ofii qaba. Dubartiin takka empower yeroo taatu aadaa fi wanti isheen qabatteetiin yoo deemte hawaasa saniif bu'aa buusuu dandeetti. Yeroo tokko ammatu hawaasa dubartiin takka yoo empower taatu qaamni bira alaa dhufeetiin hawaasa san break godhuudhaaf akka hawaasni sun dubartii cunqursuutti akka godhuudhaaf fayyadama. Kanaaf wanta akka isaniif expose osoo hin ta'in akkamitti gara duraa bahuu danda'an yaada jedhu. Gaafiin kiyya. I think wanni guddaan bar namni addunyaa kana keessatti namni hedduu advantage sirraa fudhachuu dha bar kana beekuun nurra jira. Dubartiin qofallee miti dhiirallee aadallee qabeenya keessa mara namni advantage irraa fudhachuu barbaada. Wanni barbaachisaa ta'e advantage akka sirraan fudhatamne
Iseen ufuma dura yaaddanii waan uummatatti dhiyeessuu barbaadanii sun lafa keettaniitumaan you just be very clear with ka kennuu qabu isin eega jettan booda akka namni firraan fudhanne clear ta'uudhaaf amma fakkeenyaa san Malala Yousafzai yes it's possible namni advantage fudhachuun ni mala ammoo akka dhuunfaatti waan isin irra namni amma fakkeenya ani hedduu dalageen jira waa'ee afaan Oromoo kanaatiif namni biraa irra dhaabatee advantage kiyyalleen barbaada jedhee ati akka dubartii biraatii maaliif hin taane nama arrabsuudhaaf yookiin nama ol qabuudhaaf advantage kiyya narraa fudhachuudhaaf wanni biraa tattaafachuu wedane. This is just a part of life. Ammoo wanni guddaan kana beekuudhaaf eega beekeetiin jette dubbachuun jechuun namni calliseetumaan watakkallee jedhan nuti hawaasa keenya odoo namni nu keessan seenin nu jidduun seenin beekuu qabna of gaafachuu qabna keessattuu namni nu caccabsuu tattaafatu bar ar'aa miti ka'ee gala kanaan dura namni hedduu ture it's not just ka Malaalaa sanillee osoo hin ta'in kama keenya ofii qabna kanaaf is really important dura uf eeguu daangaa ofii eeguun barbaachisaadha dubartiin keenya hawaasa keenyas aadaa keenya everything wanti kanarra eega ufumaa qabdeetiin jette namni dhufee yoo sirraa fudhachuu tattaafate yookiin advantage yoo sirraa kaawuu tattaafatan dubbachuunis is very easy daangaa waan dhaabdeef jecha daangaa boundaries are very important. Aye hedduu ulfaadho sagantaan teenya normaalii kan mariidhaa kanaan xumuramti xumura irratti mootuyyuu galata maqaa odaatiin waldaa keenyaatiin Director Odaadhaa akka galata siif galchaniin carraa affeeraa kennaa fi Dr. Amaan barsiisaadha University Istanbul Gelishim jedhamutti barsiisanii akkasumas Directora waldaa keenyaati sagantaa teenya tana galataan akka nuuf xumurtaniin isin affeeraa carraan teessani. Galatoomii Abdulaziz toltuun teenallee baga nu dhuftee baga si argineef galatoomii mata duree ijoo irratti yaada gaarii nu dabarsite yaada kanneen an keessan deebi'u waan ijoo isiin kaafte nu martinu bifa wal fakkaatuun hubachuu qabnu dubbadheetii xumuruu barbaada duraan dursee yaadota ka'aniif Aziza Saalik Yureenize Saalik jedhanii biyya kanatti waan gaarii nu dabarsitanii dubartootni gahumsi barbaachisu durumaanuu gahumsa qabu yaada jedhu ijootu ga'ee durumaanuu gahumsa qabu dandeettii hundumtinuu hin qaba kanaaf namni dandeettii duuba alaasaa namaa fideet namaa kennu hin jiru it is in you si keessa jira dandeettii suni san explore goonee adda baafnee maal danda'a jennee hojjechuu irratti kana gochuuf riskii fudhachuun barbaachisaa murannoon itti deemuun barbaachisaa waan dalagnu san xiqqoo uduun jedhin uduun tuffatin waanuma xiqqoo irraa waan salphaturraa ka'uun barbaachisaa yaada jedhu kaasanii irra caalaa namoota hamilee namaa kennan raasaa alarraa nama hamilee isinii kennan barbaadu irra waan itti amantan sanii dura bakka kennu gatii isaa kennu achiin booda namni hamilee kennuun isaan oolu jalqabni waa hundaallee dhumni waa hundaallee isin biraa jalqabaa jedhanii wanti ijoon dhumarratti dubbatan ammoo rool moodeliin keessaneennu jennaan haadha abbaa jedha dubbiin achi biratti dhumatti akka kiyyatti nu hundumtinuu itti gaafatamummaa qabna nama sadarkaa guddaa ummataaf waan guddaa hojjechuu danda'u sadarkaa sanarra akka ga'u nu hundumti kennaa gara mana kennaa deebineet obboleewwan kennaa rool moodelii gaarii ta'uuf deemaa jirra moo maalitti jirra waan jedhu itti gaafachuu barbaachisaa. Iccitiin guddaan ammoo gahumsa wanti jedhamu kuni akka isaan dandeettii ofii irra gahanii dandeettii ofii irra akka gahan akkamitti carraa saaqnaa waan jedhu irratti hundumtuu assignmentii kenna fudhanne gara manaa deemuu akka qabnu hundumtuu gara mana kennaa gara dhaabbata kennaa gara mana dhuunfaa kennaatti akka deebinu nu yaadachiisanii kanaaf jecha wantoota nu yaadachiisan kanniiniif galata guddaa galchaa umriin keessan haa dheeratu raayyaa keessan nu haa dabalu haala wal jaalattaniin waliin nu jiraadha baay'ee gammannaa fuuldurri keessan fiixa haa bahu galatoomaa jechuu barbaada kultuuratti akka ordaatitti dhimmoota kanneen wal fakkaatu irratti hubannoowwan miseensonni ordaallee uummanni biyya jirullee hubannoo wal fakkaatu akka dagaalfataa deemu
isin rakkisuun kennan oolu yeroo dheeraa isin fudhannee hirriba isin dhabsiifnee isin dadhabsiisuun kennan oolu waan isin dadhabsiifneef dhiifama nu godhaa jedha. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa baay'ee gammachuu guddaa qabna keessummaa duraan ordaan alarraa affeere keessaa isin seenaa guddaa hojjettanii dura isin affeerre wanti affeerreef kunillee turkillee jirrallee biyyallee dhimma biyyaallee yaannallee kanneen hundaa namni bakka buusee sirriitti nu ibsuu danda'u kan isin caalu hin jiru. Kanaaf seenaa guddaa qabdanii ordaa keessatti illee galatoomaa jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa kanumaan xumuruu barbaada yaada kiyya. Hedduu ulfaadha isinillee galatoomaa horaa bulaa deebana jenna Dr. Aman daayirektara keenya kan waldaa odaa qorannoo fi misoomaa. Hayyee xumura irratti toltuun waan nuun jettu yoo jiraate dhaamsa xumuraatiif carraa xumuraa isiniif kennee yeroo keessan waan nuu kennitaniif galatoomaa jedheetiin sagantaa teenya goolaba. Obboleessa kiyya Abdulaaziz maashaallah tabaarakallah akka gaariitti qindeessitee jirta. Gammachuu guddaa isinirraan qaba. I think yeroo jalqabaatii fi sagantaa Oromoo keessa seenee kan yeroodhaan jalqaban kan yeroodhaan xumuran kun yeroo jalqabaati. So sida harka kennuu qabnaa well done. That was an amazing effort. Akka laafatti illee fakkeessitee kun laafaa miti namni hedduu gaafii akka gaafatanii akka na gaafachuu barbaadan illee nin beeka. Hundumaafuu ani ka galatoonfachuu barbaade waldaya keessan waldaya ordaa keessattuu warra komitee warra koree jechuun ka kana qophooftanii ka na yaaduu keessanii obbo Abdurrazaaq tana qunnamee isallee galatoonfachuu barbaada. Inni waan na yaadeef jecha waan organizationii keessan dhaabaa keessanii baay'ee gammachuu guddaa irraan qaba. Keessattuu yeroo jalqabaatiif yoo story tokko yoo ka isiniif himu ta'e ani Facebook gubbarra deemee timmee namni akka kiyya sila namni ka afaan Oromoo fi afaan Turkii danda'u mee eessarraan argadhaa jedheetiin Facebook group tokko I think Dr. Araarsoo Jimaa akka jedhamu isa argadhe isa dubbifnaanii achirra eegaleetiin takka jedheetiin isin hunda Dr. Nasruddin faa baradheetiin amma gara asitti dabruun kiyya hedduu isin family kiyyatu hedduu gammachuu isinirraa qaba. Anillee gammachuu isinirraa qaba. Akkuma nu jaalattanne nullee anillee hedduu isin hunda jaaladha. Gara fuula duraafillee wanni biraa yoo kanarra barbaachisaa ta'eetiin jedha. I'm ready. Hazırım ben sizlere yardım etmek, size destek olmak, size tepki göstermek ben hazırım. Teşekkür ederim sizlerden. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Xumura irratti sagantaa keenya jalqabarraa hanga xumuraatitti obsaan warra nu hordofaniif galatoomaa jedha. Garuu mootuyyuu sagantaan keenya akka miidhaguuf nutis akka walitti qabamnuuf sababa kan nu taate adda toltuutu fa'aa addatti hedduu galatoomii, ulfaadhuu, kabajamii, wayyoomii jechuun barbaada. Warri karaa Facebookatiin nu hordofaa turtanillee sagantaan teenya hedduu miidhagduu akka taatee fi akka itti bohaartan abdii qabna. Torban sagantaa kana fakkaatu fi ka akkana bareeduun hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura isiniin jecha miseensota ordaa karaa Zoom ittiin hirmaatanilleef galatoomaa jenna. Nagayaan nu tura torban gaarii isiniif haa ta'u gorsa warra doktorootaa jalaa fudhannee haa dhaggeeffannu koroorra ofaa eenyuun ja'a koronaarraa mana taa'aa fayyaa tahaa nagayaatti.